mootummaan dhugaa kan ofiin keenyaan filanne dhaabbachuun nurra jiraata. Mootummaa harka keenyaan filanne utuu sagaleen korojoon hin hatamin, utuu sagaleen olii gadi hin dhaamin, utuu doorsifamnee sagalee hin kennin, utuu sagaleen nuti kennine nama biraaf hin lakkaa'amin, utuu inni hin mo'amte jedhamee inni mo'ame abbaa aangoo hin ta'in, namoota maqaa qaban, namoota saba isaaniif oo'an, namoota sodaa waaqaa qaban, namoota lammii isaaniif garaa laafan hamma filannee mootummaa mana maree mootummaa keessatti galchinuutti qabsoon keenya itti fufarras. Hayyee daawwattoota keenya akkam jirtu kuni qophii keenya gaaddisa Raabaadooriiti. Qophiin gaaddisa Raabaadoori yeroo yerootti dhiyaatee dhimmoota wayitaawaa ta'an keessumattiyyuu dhimma Oromiyaatiif Oromoo irratti yaada akka kennu hin beekama. Guyyaa har'aa dhimma haala qabsoon Oromoo irra jiru dubbachuudhaaf asitti argamne. Mata duree nuyi irratti haasofnu qabsoo Oromoo fi sadarkaa itti aanu kan jedhudha. Dubbii kana keessatti wanti nuyi haasofnu inni jalqabaadha. Qabsoon Oromoo amma dhaabbiinsaa maal fakkaata yookaan immoo poosteriinsaa maal fakkaata kan jedhudha. Uumamni isaa maalirra ga'eera kan jedhu irratti haasofna. Kutaa kana keessatti wantoota dhiyootti raawwataman biyya keessatti wantoota tatta'an gabaabinaan ilaalleetu yaada keenya irratti kennina. Isa booddee mata duree nuyi kanuma jalatti jechuudha. Kan inni irratti haasofnu qormaataa fi garee qabsoo Oromoo har'aa kan jedhudha. Sadarkaa inni amma irra ga'e irratti qabsoon Oromoo qormaata maaliifaatu isa eeggata? Fuuldura isaa chaalenjii maaliitu jira? Rakkinoota maaliitu jira kan jedhu fi egereen isaa immoo maal fakkaatinna kan jedhu kaafneetu irratti dubbanna. Sadaffaa irratti wanti nuyi dubbannu hojii nu dura jiru kan jedhudha. Keessumattiyyuu paartileen mormitootaa kan Oromoos ta'ee kan saboota kaanii warri sadarkaa biyyaattis ijaaraman maal hojjechuutu irraa eegama. Haala amma jirru kana keessatti biyya kanas immoo fulla'iinsaan furmaata fiduufiidhaaf maal hojjechuutu irraa eegama kan jedhu dubbanneetu guduunfanna. Egaa akkuma seensaatti wantoota tokko kaafneetutti seenna. Guyyaa har'aatti dhimmoota kanarratti na wajjin haasa'uuf kan dhiyaatanii Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi Jawaar Mohaammed anis ittaanaa hafteeti nu wajjiniin ta'anii affeerraa keenya. Profeesar Isqeeliif Jawaar baga nagaan dhuftan. Nagaadhaan. Nagaan dhooyite. Egaa mee akkuma seensaatti yaadota tokko daddarbadheetanii ka'umsaaf waan nu tolu isa booddee qabxii keenya marii keenyaa isa jalqabaatti dabarra. Egaa mootummaan Addawaawee aangoo irra jiru gurmuu hooggansaa haaraa uummadheeraa sadarkaa biyyaatti jedhee erga labsee sochiis erga jalqabee yoo xiqqaatee ji'i tokko dhumeera. Muummicha ministeeraa dabalatee kaabineetii haaraan rishaafiliidhaanis haaraanis itti dabalamanii akka ijaaraman labsamee hojiitti akka seenanis himaniiru. Labsii yeroo muddamaa mootummaan labsee akkuma jirutti jira. Kaasuudhaafis mallattoon homtuu wanti agarsiifame hin jiru. Kanaan wal qabatee vaayolensiin biyya sana keessatti adeemsifamaa jiru. Sadarkaan isaa kanaan duraa wajjin wal hin fakkaatin malee nama mankaraarsuun, nama gidirsuun, lubbuu namaa baasuun, nama hidhaatti guuruun akkuma fufetti jira. Dhaabbiiwwan uummata Oromoo ijoo ta'an sadarkaa biyyaatti kan beekaman keessaa tokkoyyuu akka hin deebine yeroo ammaatti hin beekama. Mee wantoota kana adeemsa keessa yeroo haasofnus kaasuun keenya hin hafu qabxii keenya isa duraatti seenna. Keessumatti qabsoon Oromoo amma dhaabbiinsaa maal fakkaata, poosteriinsaa maal fakkaata kan jedhu kaafneetu gara yaadota warra ittaananiitti dabarramee Profeesar Isqeel sirraan ka'a. Qabsoon Oromoo maal keessa darbee akka inni dhufe namni hundumtuu walii wajjiniin argaa yaada walii hiraas as geenyeerra. Amma immoo lafa irra ga'e qaba. Qabsoon kuni fakkii fudhate qaba. Maal akka inni fakkaatu mee gabaabinaan nu ibsuu dandeessaa? Dhaabbiinsaa maal fakkaata? Poosteriinsaa maal fakkaata qabsoon biyyoolessaa Oromoo amma? Galatoom ittaana.
qabsoon Oromoo yoo gabaabinumatti waan waggaa 50 keessatti darbe kana yoo ilaalle iddoo lamatti gargar fuunee ilaaluu dandeenya. Gara jalqabaa yeroo jalqabe of danda'u Oromoon of danda'u irratti hundeeffateetiti magaala keessatti of danda'u gara gaaraa keessattis of danda'uudhaaf of amanachuu kanarratti jalqabe. Hamma kana keessatti yeroo baay'ee ummata waan hammachiisee hojjetu hin turre. Gara caalu hayyoota beektota Oromoodhaaf hin ta'a waan jedhan waan itti fakkaate irratti dhaabanii qawwees fudhatanii akka kanatti dhaga qabsoon kan deemaa ture. Qabsoo hidhannoos yoo ta'e gara caalu kan inni ittiin geggeeffamaa ture hayyootatu geggeessaa ture. Inni sadarkaa tokkoffaadhaan jedheetan yaada. 91 garanatti garuu qabsoon bifa isaa geeddare. Bifa isaa akka inni itti geeddares immoo gaaffiin Oromoon gaafate inni duraas inni boodanaas tokko ta'eetu jiru. Gaaffii bilisummaati isa keessaa baasee 1 2 3 jedhee keessa dubbachuusaa hin naqu. Garuu gaaffii bilisummaa ta'ee utuu jiru 92 jalqabee qabsoon Oromoo hayyoota irraatiiti gara ummataatti gadi bu'e. Ummata sochoosee jechuudha. Sochii ummataati ta'e. Qabsoo hayyootaan geggeeffamee ummata hiriirsutu hin ta'in bifni isaa ummatatti gadi bu'ee yaada ummataa ta'eeti bal'inaanii sochii ummataati ta'eeti socho'uu gaafa jalqabu hayyoota illee duukaadha bu'uu jalqaban. Kanaaf iddoo lamatti gargar baaseetan ilaalaa jechuudha waan waggaa 50 keessatti darbe. Bifuma kana keessatti bifuma ummanni sochii ummataa ta'e ummanni socho'ee bilisummaan sun maal akka ta'e akka haaraatti himate jechuun bilisummaa dinagdee, bilisummaa siyaasaa, bilisummaa aadaa ofii kanarratti abbaa biyyummaa yaada jedhuun ergi dhiyoo kana keessatti ka'e sochii ummataa ta'eetiti hayyoota illee of duukaa baafateeti deema. Kana keessatti fakkeenya tokko kan ta'u OPDOdha. Waan kan biraa waan beennu waan ta'eef waan hin dabarre keessatti OPDOni kan Tigireen Oromoo ittiin qabattee gada cuuccee buluudhaaf jettullee humnaan gara ofiitti hamma deeffatutti fedhii ummataa sana duukaa bu'uun dirqama hammatti ta'utti godhate jechuudha. Kanaaf waan yeroo ammaa kana keessa lafanni itti ga'ee jiru ummanni Oromoo waan barbaadu sana 1 2 3 jedhee lafatti beeku hiree isaa ofiisaatiin murteeffachuudhaa fi yeroo itti qophaa'ee jiru eenyu fira isaa akka ta'e eenyu halagaa akka ta'e yeroo inni itti beeku galmi isaa eessa akka ta'e kan itti beeku yeroo ammaa kana keessatti sochii ummataa isa jedhu keessumaati immoo waggaa 4 darban kana keessatti bifa haaraadhaan qeerroodhaan geggeeffama. Hayyoonni immoo isa duukaa bu'aa kan turan keessatti injifannoo adda addaa argateetiti injifannoo kana xumuruudhaaf gara geessutti deemaadha jira jechuudha. Akka naannatti mul'atutti sadarkaa injifannoo argachuu irra gahee jira. Sadarkaa gara booddeetti hin deebine ta'ee jira. Sadarkaa itti eenyuyyuu gara booddeetti deebisuudhaaf hin dandeenye gahee jira. Ammaa fi kan inni itti deemaa jiru isa dhumarra home stretch afaan Ingiliziitiin hiree isaa sana kan murteeffachuu ofiifis mul'ataa gara ta'etti diinattis mul'ataa akka ta'etti addunyaattis gara mul'ataa ta'etti utuu kun kan Oromooti moo injifannoo Oromooti moo miti jedhan utuu hin ta'in Oromoonis kan kooti jedhee kan lafannitti fudhatu. Addunyaanis kan Oromootu jedhee lafannitti fudhatu. Lafa meemee hin qabne, lafa shakkii hin qabnetti injifannootti adeemaa jira. Poostere inni qabu kanarratti fakkaata ittaana gabaabumatti. Galatoomi Profeesar Isqeel. Egaa Jawaar gara keenya dhufaa jira. Profeesar Isqeel kan jedhu gabaabinaan qabsoon kuni waggaata 50 darban keessa maal akka inni fakkaatu erga kaasee booddee amma haalli inni jiru qabsoo uummataa ta'ee qabsoo uummataa inni ta'e kun immoo gaaffii isaa sirriitti bocatee diinaaf fira bifa hin wal dhaalchisneen bifa nama hin joonjessineen bifa baay'ee ifaa ta'een erga dhiyeessee booddee ofiis immoo gara dudduubaatti haala deebi'uu hin dandeenye qophaa'etu jira kan hubadheera ta'e akkatti Profeesar Isqeel ibse. Gamaagamni kee maayinni jawaadhati dhaabbiin qabsoo uummata Oromoo amma maal fakkaata? Boci isaa, bifti isaa maal fakkaata?
Galatoomii ta'an egaa waggoota 50 dabre kanatti qabsoonni uummata keenyaa jabaachatuma deeme akkuma Profeesar jeetti. I think haalli itti ilaaluu qabnu gaafiin Oromoo maali kan jedhu sanarraa kaane yookiin immoo kaayyoon qabsoo Oromoo mirga abbaa biyyummaa ofii mirkaneeffachuudha. Kana keessatti waa sadii jira. Eenyummaa ofii kabachiisuudha. Qe'ee ofii irratti ofiin bulchuudha. Diinagdee rabbiin kenneef irratti abbaa ta'anii jiraachuudha. Waan sadeen kana jechuudha. Wantoota sadeen kana guuttachuudhaaf dhawaatan socho'aa deeme. Baroonni 1960mootaa fi 70mootaa era of awakening yookiin immoo yeroo dammaqiinsaa yeroo Oromummaa jiidde san deebisanii ijaaruu era of reconstruction jennee yeroo itti ilaaluu dandeenyu keessa jechuudha. Kan 60mootaa fi 70mootaa Oromummaa deebisanii ijaaruu turte. Bara 1980moota daran cimsanii keessattuu sadarkaa poolitikaa addunyaa keessatti qabsoon godhame laafaan turre. Bara 1991 irraa kaasee immoo hojii Oromummaa sammuu uummataa keessatti haala qaalaniif deebisanii ijaaran san lafa qabsiisuu jechuunis uumamuu Oromiyaatii fi uummanni keenya qubeedhaan barachuu eegaluun kun haaluma baroota 90moota keessa deemuuti. Sadarkaa amma irra jirrutti sadarkaa aangoo siyaasaa harkatti galfachuudhaan mootummaa uummataa ijaaruutti cehamaa sadarkaa irra jirra jechuudha. Egaa mootummaan uummataa reefuu meebi boodarra farahannuuf bana waan obbo Baqqalaan Deengaddaa sitti jedhamtu jira. Kunis sadarkaan itti aanu mootummaa uummataa maaliif aangoon kan uummataa ta'uu kan danda'u mootummaa filannoo uummataatiin ijaarame kan qabaatamu taate jechuudha. Kuni steeppii sadiin deemama. Kan duraa liberalization of politics kan jennuun takka dirree siyaasaadhaa bal'isuu kan jennuuni san keessa seennee jirra. Guutuutti illee ta'uu baatu yeroo ammatti hidhaan roorroon dhaabbattee jirti, hir'attee jirti. Hogganoonni siyaasaa manneen hidhaa keessatti rakkataa turan akka bahan godhamee jira. Sadarkaa sanarra geenyee jirra. Akka itti aanu democratization phase yookiin immoo sirna dimokiraasii gadi dhaabuu jechuunis filannoo sirna dimokiraatawaa geggeessuu wantoota sirna dimokiraasii tokkoof barbaachisan lafa bu'uureessuudha. Itti aansee democratic consolidation kan jennuun takkaahu sirna dimokiraasii gadi dhaabbate san utubuudhaaf jabeessuudha jechuudha. Kanarraa kaaneetti amma bakki irra jirru liberalization maybe semi liberalization keessa jirra. Kuni dongorri adda addaa irratti sadarkaa itti hojjetamuu danda'udha. Boodarra deebinee haala ittiin ilaaluu dandeenyu. Odoon raambu'een qabxiin qabsiisuu barbaadu waggoota 50 kanatti dhiibbaan uummata keenya jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufeef dhiibbaan uummanni Oromoo godhaa ture waan laafaa miti. Mootummoonni dhufaa dabran adaduma uummanni dhiiben jalaa siqaa concession kennaafi kan deemani. Maaliif mootummoonni yeroo aangoo isaanii dhabuudhaaf kan deeman taate aangoo isaanii dhabuurra waan uummanni gaafatu hamma tokkos taatu jalaa kennaa sosobaa kan deemani. Sadarkaa amma irra jirrutti mootummaan sun warraaqsa uummata kanaa guututti ukkaamsuu akka hin dandeenye amantee ukkaamsuurra gara sosobuutitti akka furmaataatti yeroo itti fudhattee deemaa jirtu jira. Kun immoo wanni inni fide liberalizationidha fide jechuun dirreen siyaasaa babal'ataa akka deemu godhe jechuudha. Sadarkaan amma dirreen siyaasaa babal'ataa deemtu kuni sirna dimokiraasii fiduudhaaf takkaahu sadarkaa itti aanutti ce'uudhaaf hiree banti. Akkasumas garuu hireellee cufuu dandeessi. Yoo political opening takkaahu dirreen siyaasaa babal'achuun kun akka cimee babal'achuun isaa seeraa babal'ina seeraa yookiin murtii siyaasaa osoo hin taane murtii seera irratti hundoofte taatee codified ta'aa yoo kan deemu taate gara sirna dimokiraasii ceesisuudhaaf faayidaa qaba. Yoo immoo yeroo bitachuudhaaf yoo kan ittiin deemamu taate immoo ce'umsa gara sirna dimokiraasiitti deemu san gufachiisuu danda'a ittaana. Galatoomi Jawaar. Kanuma irratti ni gaan yaada tokko dabaleetanii qabxii keenya sammaa kana bira dabarreetu sattaanutti ceenaa. Egaa lachuun keessan iyyuu wanti isin kaaftanii qabsoon kuni consolidated ta'eera yookaan immoo dhaabbii isaa tolfateera. Fuulduratti adeemaatuma jira. Injifannoo dhaafitu qophaa'aa jira kan jedhudha. Dugda duubatti immoo deebifamuu hin danda'u sababiin kanaadhaa inni jalqabaa. Qabsoon kun qabsoo uummataa waan ta'eef uummanni qabsaa bara itti ta'ee jechuudha. Amma sadarkaan Oromiyaan irra jirtu ijoollee xixiqqoon daa'imman ituu nafin namoonni umuriin isaanii garmalee deeme ituu hin hafin
dargaggeessi hundumtuu across classes namni sadarkaa dinagdee hundarra jiru murna hawaasaa hundumaa kan ta'e qabsaa barate ta'edha barri kun. Bara itti dhimmi Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru inni bahaa jiruuf inni dhiha jiru bifa itti guyyaa guyyaadhaan wal dhaga'u kaabaaf kibba bahaaf lixa. Dhimma isaa yeroo inni itti ganda tokko keessatti wanta ta'e sadarkaa biyyaatti yeroo itti uummati yaadee wanti kun na baasa moo nan baasu garamittiin adeema yeroo itti jedhee uummanni akka qabsaatti itti yaadu bara kanarra jirra jechuudha. Egaa achi as dhufasaa yeroo gaafa ilaalle waa'een qabsoo Oromoo kuni qabsoo nagaa yookaan immoo qawwe maleessaa ardiin Afrikaa keessummeessite addunyaanis kan keessummeessite irraa wanta ittiin adda ta'u wanta baay'eedha qaba. Kanaafi akki inni itti dhufee kan uummataa ta'e kuni baay'ee karaa adda ta'e irra deemeetu dhufee kanaafi amma biyyoota kan biraa keessatti akki itti uummanni gadi ba'ee falmate magaalota kan bu'uureffatedha baay'eensaa amma fakkeenyaaf yoo Misira fudhannee ilaalle magaalota irratti kan hundaa'edha baay'eensaa. Kilaasii liidii godhus immoo beekamaadha. Kan Oromiyaa garuu akkasuma baadiyyaadhaaf magaalaa walitti hidhateetu intarneetii irratti wal ga'ee biyya alaatiif biyya keessaa walitti hidhateetu tocho'aa jechuudha akka qaama tokkotti. Kanaafi uummata akka kanattiin tocho'u kana dugda duubatti deebisuuni baay'ee rakkisaadha tokko. Inni lammaffaan maa'inni uummanni kun kana booddee eenyuun iyyuu yennaa ta'e nama amanatee calluma jedhee egaa abalutti kennadheera qabsoo koo jedhee waan taa'u hin fakkaatu kana booddee ofiisaati qabsaa ta'eera waan ta'eef. Kanaafi uummanni gaaffiinsaa sadarkaa biyyaatti maal akka ta'e sadarkaa godinaatiif aanaatti immoo maal akka ta'e baay'ee adda baafateetu gaaffiiwwan siyaasaa dinagdeetiif aadaa beeka waan ta'eefi uummati keenya hin gowwoomfamaa laata jennee yeroo itti yaadduuf nurra hin jirru uummanni waan hundumaa beeka jechuudhumaaf kanaafi qabsoo uummataa ta'e gaafa jennu bu'uurri isaa yaadota kana akka ta'an kaasuudhumaaf jedheetanii mee qabxii keenya isa lammataatti dabarra yoo asirratti waan itti dabaltan hin qabdan ta'e Profeesar Isqeel asirratti waan itti dabaltu yoo hin qabdu ta'e qabxii keenya isa lammaffaatti darbuuf hin jedha waan ammaa kanarratti keessumatti wantoota dhiyoo kana biyya sana keessatti raawwatamaa jiran ilaalcha keessa galchuudhaan ibsituu qabsoo Oromooti wantoonni kun wanti ati jettee adda baaftee haasoftu yennaa jiraate carraa tokko siin. Yeroo sadarkaa amma keessa jirru keessatti akka amma Jawaar jedhu liberalization, democratization, consolidation jedhu kun waanuma sadarkaa jirudha. Akkas gaafa jennu garuu qabsoon kun akkuma kanatti deemti. Akka kanatti deemuudhaaf deemti jechuudhaaf miti akka kanatti deema karaa barumsaa yoo ilaalte jechuudha. Waan ani argaa jiru yeroo ammaa kana keessatti lafaaf sadarkaa liberalizii gochaa jiru keessatti sirna ijaarame sanatu caccabaadha jira. Sirna kanaan dura mootummaan TPLF ijaareetitu caccabaadha jira yeroo ammaa kana keessa sadarkaa liberalization jedhu sana keessaa sadarkaa gara duraa keessa kan jirru akka anaannatti mul'ataa jirutti wanni caccabaa jiru sirnatu ijaarame sana keessaatiiti ofirratti kan caccabaa jiru. Kanaan dura demokraasii warraaqsaa jechuun akkas jechuun immoo democratic centralism isa jedhan sanatutu amma caccabaa jira. Yoo ilaalaa jirra ta'e sirriitti yoo hubannee ilaalaa jirra ta'e walitti akka duraan qabatee jirutti miti. Tokkoffaa coalitionii miti biyyattiin bulchan kun coalition kun gargar bahaadha jira. Wal duukaa walitti maxxanee deemaa hin jiru. So crumble gochaadha jira paartii mataansaa jechuudha. Lammata immoo akkaataatti decision making isa jedhan sana akkaataatti mootummaan waa murteessu sirni suni isatu caccabaa jira. Mootummaan waa tokko godhee iddoodhaan gahuu hin danda'u. Imaammata tokko baasee iddoodhaan gahuu hin danda'u. Torban darbe yoo ilaalle irra ta'e waa midrook irratti waan mootummaan barbaaduuf waan uummatni barbaadu addaan baheetiti uummanni mootummaa kana harka micciireetiti isanni murteeffate san harkatti dideeti harkatti geeddaraa jira. Kanaaf decision making lafa jedhan sanattis caccabaadha jira jechuudha. Akka garaasaatti akka kanaan duratti deemsisaa hin jiru. Sadaffaan fudhatama kan inni qabu misooman sii kennaa jedheeti mootummaan kun. Misooman guddisaa, jireenya keen guddisaa, misooma fiduudhaan jechatiti
fudhatama qabaadheetan jiraadha jedha. Inni harkatti caccabee akka jiru natti mul'ata. Ilaali. Inni misooma kun isa state-led macroeconomic planning waan jedhan barbaachisa. Isadha kan barbaachisu. Isarratti rakkoo lama qaba mootummaan kun. Tokkoffaa namoota beekumsa qaban kanarratti macroeconomic planning isan irratti beekumsa gurguddaa qabantu keessa jiraateetiti deetaa fudhatanii sadarkaa aanaatii hamma biyyoolessaatti deetaa sana fudhatanii ilaalaniititi waan waggaa 10 waan waggaa 15 baasu. Isa gochuudhaaf humna qabu mootummaan kun. Beekumsa warra qabaniin qabu. Isatu harkaatii bahaa jira. Maaliif yoo jette namoonni warra beekumsa qaban ittiin siiqan. Waan mootummaan kun hojjetaa jiru ofiti ittiin siiqanii wajjin hojjetan. Sababii kanaatiif namoota beekumsa sana qaban misooma sana deemsisuudhaaf kan qaban itti siiqan jiran. Lammata immoo mootummaan kun jaalatis jibbis sadarkaa biyyoolessaatiitiiti sadarkaa gara naannootti achitti darbaadha jirti. Rakkoon beekumsa dhabuu suni ammayyuu numa jirti. Beekumsa gahaa qabaachuu sun hin dhibdi. So waan itti dabaluu barbaade waan amma jedhame keessatti sadarkaa akkasitti gulantaa tokkorraatii tokkotti darbeeti deema waa'een demokraasii kuna jedhama malee yeroo itti caccabaa jiru irra jirra. Kanaaf achi keessa ishee kanan itti dabaluu jalqabe sadarkaa liberalizationii sanaa keessa yoo gara fuulduraarra jirra caccabaadha jira kana hubannee ilaaluu qabna jechuuf hin jedhettaana. Galatoomi Jawaar asirratti waan itti dabaltuun qabdoo ta'e qabxii sattaanutti hin deema wanta gabaabaa mata duree kana keessaa tuun bahin itti dabaluu qaba yoo jette qabxiin keenya inni taanu wal yaadachiisuudhumaa fi qormaataa fi egeree qabsoo Oromoo har'aa kan jedhudha. Ituu kanatti hin darbii wanta dabaltu yoo qabaatte Jawaar. Itti ce'uu dandeenya taana. Okay. Mata dureen keenya inni taanu qormaataa fi egeree qabsoo kan jedhudha. Egaa qabsoon Oromoodhaan maalirra akka inni ga'e gabaabinaan ibsuudhaaf yaalii gooneerra. Egaa fuulduratti tarkaanfachaa jira qabsoon kuni injifannoo galmeessaa dhufeera. Amma immoo bakka dugda duubatti deebi'uu hin dandeenye ta'eetu aangoo argachuudhaaf biyya isaa dhuunfachuudhaaf qophaa'aa jiraa jenna. Egaa gaafa wanti kun taasifamu qabsoon kun gaafa godhamu qabsoon kun hin xumuramne waan ta'eef karaarra jira waan ta'eef qormaanni isa mudachuu danda'u maal fa'ii yaada jedhu akka kaafnuuti. Kanuma wajjinii wal qabatee egereen isaa immoo maal fakkaata? Ammarra dhaabbannee gaafa ilaallu. Egaa amma poosterii isaa dhaabbiin isaa maal akka fakkaatu dubbanneerra qabsoon kuni kanumarraa kaaneeme egereen isaa maal fakkaata? Isqeelsumatti hin deebi'a jalqaba. Ergamma Democratic centralismini caccabaa jira jetteetta. Inni kun baay'ee yaada murteessaa fakkaata maaliif hiriirfamni humnoota siyaasaa adda demokraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kana keessa jiru jijjiiramaa jira yeroodhaa yerootti. Wantoota ji'oota muraasaa asitti arginus hiriirfamni siyaasaa achi keessa jiru jijjiiramaa waan jiru fakkaata. Keessumattiyyuu humni wayyaaniin achi keessatti qabdu xiqqoose wanta daangeffamee fi gara cinaachaatti wanta dhiibame hin fakkaata ilaalcha kooti. Garuu walumaa galatti amalli mootummaa kanaadhaa overriding kan ta'e yookaan baay'ee kan beekamu amalli mootummaa kanaadhaa jira. Wanti jijjiiramaa dhufe dubbanneera recognize gooneerra. Garuu amalli irraa adda hin baane tokko jira authoritarianism humnaan waan barbaadan godhachuu sossobbiidhaanis sodaachisaanis wanta xiqqoos darbattee waa godhachuu jechuudha. Kanaaf lafa amma Oromoon ga'e kana ilaallee fuuldura isaa gaafa ilaallu keessumattiyyuu paartii amma jiru kana gaafa ilaallu keessumattiyyuu Oromiyaa keessatti paartii kana akka inni itti jiru gaafa ilaallu qormaanni qabsoo Oromoodhaa maal fa'i jetta Isqeel? Qormaanni Oromoo qabsoo Oromoo fuuldura jiru garri tokko keessa isaatiiti. Mooraadhuma qabsoo Oromoo sana keessaatiiti jechuudha. Akkuma isin dubbadde qabsoon kun yeroo ammaa qabsoo uummataa ta'eera. Uummatatti gadi bu'eera. Uummatatu fuuldura bu'eetti deemsisaadha jira. Yoo bakki itti galaa Oromoo kun akka sila Baqqalaan dubbataa jiru ta'u sana bakki itti galaa sun sadarkaa ammaatiif jechuu kooti. Sadarkaa amma irra ga'e bakki itti galaa isaa sadarkaa tokkotti darbeera lafa jennu gahuudhaaf yoo barbaachise mooraadhuma qabsoo Oromoo keessatti wanti geeddaramuun irra jiru jira jechuudha. Wanti itti dabalamuun jira jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha?
akkaataan itti geggeeffamu akka social movements jedhan sanaatti kan deemamu. It's mass mobilizationidhaan itti deemaadha jira. Kan ammayyuu dirqisiisu yoo ilaalle mootummaa kana dirqisiisee harkasaa imaammata isaa akka inni geeddarsiisu gochaa jiru keessa isaatti akkatti of qindeesse haa qabaatu iyyuu malee sababii sirni Itoophiyaa sun sirni keessumaa basaastuu suni guddaa waan ta'eefi dhokkataa ta'eeti kan inni deemaa ture of keessaati yoo ijaaramee qabaatee jiraate iyyuu sirna hedduu dhokkataa ta'een sirno sophisticated ta'e sanaaniti jalaa dhokkateeti amma kana iyyuu ittiin gahaa ture jechuudha. Yoo amma garuu gara fuulduraatti qabsoon kuni kan inni itti xumuramu akka amma dubbatamaa ture mootummaa Oromoon ofii isaatiitii filatee irra aangorra keewwate. Yoo naan taane jedhemmoo irraa buufachuu danda'u. Irraa waammachuu danda'u. Irraa mootummaa irraa buufachuu danda'u. Sadarkaa sanarra gahuudha qabuutu irra jira jechuudha. Achirra gahuudhaaf immoo dimokiraasii isa jedhamee dubbatamaa ture kana. Itti Oromoodhaaf dimokiraasii barbaanna jennee waan dubbataa turre keessatti humnaan aangeessee mootummaa ofiisaatii filate dhugaadhaa fi haqaan mootummaa ofiisaatii filate yoo qabaate sadarkaa tokkorraati qabsoon sadarkaa kan biraatti darbee jechuu dandeenya. Kun immoo theory of democratization keessatti iyyuu kan inni jedhu mootummaa ati amma maqaa dhoofte kun mootummaan abbaa irree mootummaa warri waa'ee isaa qoratan authoritarian jedhan achirraati gara demokiraasiitti darbeera kan jedhamu abbaa irree sanarraatiiti gara warra mormituutti yoo darbe. That's step one. Gara sanatti darbe. Isaaf Oromoon of qopheessuu qabaa jechuudha. Isa kanaafi Oromoon of qopheessuutu irra jira jechuudha. Inni dhokatee ture suni ol bahee mootummaa fudhachuudhaa fi sochii godhamu godhee carraaqa godhamu godhee of qopheessuudhaaf danda'uuf inni achii ol ba'uutu irra jira jechuudha. Oromoon karaa irratti of qopheessuutu irra jira. Maal jechuudha kuni akka mootummaa fudhachuudhaaf danda'utti ergee mootummaa fudhatees immoo bulchiisa gaarii qabaachuudhaaf akka danda'utti akka sanatti of qopheessuudhaa fi gadi baasee agarsiifachuutu irra jira. Kun mooraa qabsoo Oromoo keessatti waan ta'uun irra jirudha. Waan baay'ee keessaa tokko isa murteessaadha jedhee yaadan. Bakkeetti immoo wanti amma godhamaa jiru keessaatiiti wanti riskii ta'ee mul'achuu danda'u. Oromoon Itoophiyaa keessa jira. Itoophiyaa keessatti garuu sabaaf saba walitti naqaniititi tokkummaan sabaaf saba akka hin jiraannetti Somaaleef Oromoo walitti naquudhaan Amaaraaf Oromoo walitti naquudhaan riskii baay'ee gochuudhaaf jira jechuudha. Kunis akka hin taanetti keessumaa warri qabsoo kana keessa turan dararaman hidhaman amantaa uummataa kan argatan Oromoo duwwaarra miti Oromoo biraan booda darbanii amantaa uummata gara biraa warri argatan kuni isarratti yaadanii hojjechuutu irra jira. Akkamitti akka harka wal qabatu. Oromiyaa keessatti rakkoon qabu Oromoon irraa deebi'uu dhiisuudhaaf qabsoon isaa galagaluudhaaf hin danda'u. Uummata kan biraadhaa wajjin garuu harka wal qabachuu sanarratti uummata kan biraadhaa wajjin walitti naquun kun karaan itti xiqqaatu barbaadachuutu irra jira jechuudha. Waan hedduu keessa kana lamaantu natti mul'ata itti aanadhaan. Galatoom garuma fuulduraatti tarkaanfachaa deemna. Jawaar wantoota amma kaafne haasa'aa jirru kana gaafa ilaaltu qormaanni fuuldura qabsoo Oromoo jiru maalidha jettee gamaggamta? Maal fa'i chaalenjiin sitti mul'atu? I think wanni guddaan injifannoo hangammaa argame eegsisuudha tokko. Injifannoo hangammaa argame akka duubatti hin shigigaanne akka duubatti hin deemne eegsisuudha barbaachisa. Kan lammataa hojii injifannoo biraa galmeessisuudhaaf socho'uudha barbaachisa. Kana jechuun mootummaan biyya sanii sirni bulchiinsa biyya sanii baroota qabsoon Oromoo itti cimuun uf duubatti tactical retreat uf duubatti tooftaa uf duubatti uf duuba deemtee deebitee of jabeessitee deebi'uudhaaf qabdi jechuudha. Yeroo ammaatti cimina qabsoo Oromootiin mootummaan sun kufuudhaaf qarreerra waan gaheef mootummaan sun kufuu mannaa hamma tokko harka kennitee akka jirtu agarra. Dhokachuu gara hibernate gochuutti tarkaanfii fudhattee jirti. Haalli amma liberalization jennuun kun takkaahu dirreen siyaasaa akka bal'atu godhuun kuni akkuma reefu jedhetti gama tokkoon gara sirna dimokiraasiitti cehuudhaaf hiree dhabanti. Gama kaaniin ammoo sirni abbaa irree deebi'ee of jabeessuudhaaf
hiree bantiif. Kan hoggaan jiru fakkeenya biyyoota hedduu kaasuu dandeenya. Garuu tanuma biyya teenya irraa yookaan kan kaanu taate yeroo warraayis uummata jabaatee dhufe hunda mootummaan tooftaadhaan harka kennitee deebitee yeroo isiin uf cimsitee deebitu agarra. Fakkeenya tokko kan bara 1974 amma 75tti yoo laalle nullee bara san hin turre. Garuu duuba deebinee hoggaa qoranne warri achi jiranillee kanarratti na sirreessuu danda'u yoo waan doongore bara yeroo mooticha irratti warraayisi cimee mootichi gatantaree irraa buufame irraa kaasee hanga 75 probably jalqaba 76tti haala ammaa kanatu uumame yeroo uummanni almost shuruuf kan bilisummaa funyaan uummata irra dhoofte yeroo hidhamtoonni mana hidhaa turan bahanitti yeroo hogganoonni fi namoonni biyya alatti baqatanii turan biyyatti deebi'anitti yeroo gaazexaanii fi miidiyaan bifa adda addaan babal'ateetitti kan ture yeroo shuruuf kan bilisummaa abdiin guddaan itti horame ture jechuudha. Garuu 75 booddee yeroo sirni abbaa irree bifa haaraan deebi'ee itti of jaare keessatti kufne. Bara 1991 hanga 92tti illee yeroo agartan yeroo shuruuf kan bilisummaa hedduu jabaatee itti dhufe yeroo sabboonummaan Oromoo ifatti itti leellifame yeroo Oromiyaan dhaabatte yeroo biyya sabaa salammiin biyya sanii walqixxummaan dhufe jee abdii guddaa itti horate ture 92tti immoo yeroo wal waraasatti deebinee sirni abbaa irree Mallas Zeenaawii jabaatee itti deebi'e agarra. Biyyoota hedduu akka keessatti dhiyeessuu nan danda'a. Yeroon sirni abbaa irree tokko dhiibbaa ummataatiin laaffatee harka itti kennu yookiin immoo itti jigee fi sirni haaraan itti dhaabatu that brief transitional period yeroo hedduu murteessaadha. Takkaahuu injifannoo hanga ammaa hojjeta argame cimsitee gara sirna ummata hundaaf ta'u jaarutitti cehuudhaaf itti fayyadamuu dandeessa. Yookaan immoo sirni abbaa irree deebi'ee of jabeessee deemuudhaaf hiree ittiin argatu ta'a. Kuni kan jedhuu fi waa lama kan hanga ammaa kan agarru. Yookiin warri haaraa aangoo qabate ummanni qabsoo godhaa ture aariin ummataa dallansuun ummataa sun gara abdiitti jijjiiramee hafuura kennuu fi haara galfii waan kennuuf takkaahuu warri aangootti ol ba'e sun yeroo itti power aangoo isaanii consolidate godhan cimsanii gara sirna abbaa irree haaraatti jijjiiran uumuu danda'a. Yookaan immoo waan saffisaan tarkaanfii fudhatanii gara sirna demokraasiitti biyya hin ceesifneef jecha isaanuma keessa hardliners warri jennuun haalli itti jabaatanii isaan fonqolchan agarra. 74-75 waggaa kan laallu taate mormitoonni warri akka FRPs warri akka Meesoonis hedduun isaanii Hayilee Fidaanis biyya alaatii galanii yeroo abdii guddaa ture. Haa taatu garuu tarkaanfiin waaraa tarkaanfiin sirna demokraasii gadhaabuu danda'u gama seeraatiin waan hin fudhataminiif namni abdii masaniin osoo lafa dhiitaa waan tureef mangistuun tafarii bantii faa nyaatee gara abbaa irreetti itti as deebi'e. Gama 91-92 waggaa laallu dhiibbaan ceehumsa gara sirna demokraasiitti godhuu qabu. Humnoota biyya keessa sanillee ciminaan irratti godhamaa hin turre humnoonni biyya alaatillee ciminaan irratti godhaa waan hin turreef Mallas Zeenaan deebi'ee gara abbaa irree haaraatti akka godhu akka jijjiiru ta'e jechuudha. Haala amma jirruun opiniyoon taayitaa siyaasaa qabattee jirti. Taayitaa siyaasaa qabattee Oromoon amma tokko jechuudha gara opiniyootiin taayitaa siyaasaa qabattee jirti. Haa taatu garuu aangootti amma agammallee hin jijjiirre. Gara aangootti jijjiiruudhaaf gara sirna demokraasiitti of ceesisuu danda'uudha qaban. Popular legitimacy argachuu danda'uudha qaban. Heerotaa fi seeronni amma dura sirna abbaa irree utubaa turan ka'anii heerotaa fi seerota sirna demokraasii utubuu danda'aniin bakka bu'uu danda'uudha qaban. Kuni warra akka amma kaaraatti jijjiirama fiduudhaaf riformistu hin jedhanii dhufaniifis aangoo isaanii dhugeessuudhaaf humna isaan threaten godhu isaan laaffisuudhaaf deemu kan military security keessa jiru san laaffisuudhaaf addaan diiguudhaaf hiree isaaniif kenna. Ummataaf immoo mootummaa isaaniin filame qabaachuun heeraaf seera sirna demokraasii utubu qabaachuun injifannoon hanga ammaa argatan qabsoon bilisummaa hanga ammaa godhatan bilisummaan amma dhandhamaa jiran tun tan sustainable takkaa'uu waaraa taatu gochuudhaaf mirkaneessa. Kanarratti isaallee argaa hin jiru. Ji'a lama egaa Prime Minister haaraa dhufee jijjiirama liberalization argaa jirra. Hidhamtoonni siyaasaa hiikamaa jiru hundallee ta'uu baatu. Roorroof cunqursaa fi hidhaa fi ajjeechan yeroo dheeraa sun dhaabbattee jirti. Haa taatu garuu heeroo fi seeronni
sirna abbaa irree utubaa turan ammallee lafa bakkuma san jiru. Sirna heerri maali labsiin yeroo muddamaa achuma jira. Labsiin farra miidiyaadhaa achi jira. Kan farra shoror keessaa jee paartilee biyya alaatti paartilee mirgaa morman hojii ala godhe achi jira. Civil society law yookiin immoo jaarmileen hawaasaa akka uummata hin gurmeessine kan ugguru sun hundi achi jira. Qabatamatti practically argaa hin jirru. Gara dimokiraasiitti ce'uudhaaf mormitoota siyaasaa wajjin mariin qabatamaan tokko hin godhamne. Kanaafi I know namoonni hedduun yeroo jedhanii 2 months is too long. Ji'a lama jechuun sirna ce'umsa sirna abbaa irreetii fi gara dimokiraasii godhamu keessatti ji'a lama jechuun ji'a lama west gochuun ji'a lama dhabuu jechuun gufuu guddaa ofitti ibanuudha taati. Kanaaf ani konsarni guddaan qaba, shakkii guddaan qaba, sodaa guddaan qaba, mamii guddaan qaba. Maaliif namni guyyaa bofa arge halkan ta'e badheessa jedhan. Namni waan 74-75 arge waan namni 91-92 arge qoratee fi dongoroo hojjetamu san hubatu ammallee dongoroonni sun natti mul'achaa jirani yoo namni keenya jabaatee rabbis nu gargaaree kan ceeru taate malee ammallee am already sensing rakkoo uumamaa jiru natti mul'ataa jira. Galatoomii Jawaar. Lafatti amma itti dhaabde kanarraan ka'agaa. Maa inni sila Profeesar Isqeel waan tokko kaasee ture. Keessoo Oromoo wanta jiru ilaalchisee humni hamma ammaatti geeddarama jiru kana fidee qeerroon Oromoodhaa uummanni walumaa galatti qabsoo isa ittaanu keessumattiyyuu mootummaa ofii dhaabbachuu mootummaa eenyuun haa ta'u mootummaa ofii filatte harka keetiin kan filte abalutu naaf ta'a jettee kan filte gaafa barbaadde immoo eeyyama isaa kanarraa haquu dandeessu tokko uummachuudhaaf uummanni isa sanarratti qophaa'utu irraa eegama gaafa keessa keenya ilaallu yaada jedhu kaasee ture Profeesar Isqeel sila kanarratti booddee xiqqoosee inni jaarraa yaada tokko deebinee kaasuudhaaf yaalii goona amma maalifan kana kaase Jawaarii jaarmiyaaleen mootummaan kun itti fayyadamaa ture jaarmiyaaleen furtuun akka utubaatti mootummaa kana baatanii adeeman beekamtii kennuufiidhaan seeraan haguuggii kennuufiidhaan balleessaa mootummaan kun hojjete dhoksuufiidhaan namoota immoo akka sagaleen isaanii hin dhaga'amne gochuudhaan jaarmiyaaleen mootummaa kanaaf hojjetan bakkuma sana jiru. Wantoota kana lamaanii wal fuuldura keenyee haala amma keessa jirru kana akka ilaallu barbaadeetani. Keessumattiyyuu paartiin aangoorra jiru kun keessumaa keessatti immoo Oromiyaa keessatti maal gochuutu irra jira. Maaltu irraa eegama yoo xiqqaate. Yaada tokko lama kaaseetan gara Profeesar Isqeel deema. Amma fakkeenya yennaa fudhannee jaarmiyaalee Oromiyaa keessa jiran keessa kanaan dura meeshaa hacuuccaa kan turee fi meeshaa sodaachisaa kan ture. Mallattoo sodaachisaa hacuuccaa kan ture poolisii Oromiyaatiif milishaa Oromiyaati. Isa kanarratti qeerroon Oromoo guutummaan Oromiyaa keessatti hojii guddaadhaaf boonsaa akka hojjetan hin beekama. Mootummaan naannoo Oromiyaas immoo poolisiin kun poolisii uummataa akka ta'uuf waan baay'ee akka hojjete hin mul'ata. Poolisoonni iddoo baay'eetti uummata badiirra hambisaniiru. Uummataa wajjiniin harka wal qabataniiru. Wanti kun garuu torbanoota dhiyoodhaa asitti keessumatti wantoota dhiyeenya kana Gujii keessatti raawwatamanii fi iddoo tokkotti vaayolensii mul'atanii wajjiniin wal qabatee xiqqoosee wanta dugda duubatti deebi'u namatti fakkaataa jira. Akkaataan adeemsa isaati. Itoo dubbannu xiyyeeffannaa keessa akka gashannu kan hin barbaadu maanni gaafa milishaa Oromiyaatiif poolisii Oromiyaa jedhamu namni humna xiqqootti fakkaata. Jechuun humna hin qabne wayii itti fakkaata. Milishaan Oromiyaa 200 oli itoo dubbannu poolisiin Oromiyaa 40 oli parsantii 90 ol kan ta'an qawweedha qabu hundi isaaniiyyuu. Kanaafi hin jijjiiramne taanaan bu'uuraan hin jijjiiramne taanaanii akkuma itti mootummaan sun kanaan dura jiraachaa turetti tajaajiluudhaaf humni kun qopheedha haaromsi irratti taasifame gara fuulduraatti tarkaanfatu taanaan. Inni kan biraani waa'ee boordii filannoo biyyoolessaati. Boordii filannoo biyyaalessaa irratti hamma oonaatti hojiin hojjetame tokkollee hin jiru biyya sana keessa. Jijjiiramni godhame hin jiru. Paartiin boordiin filannoo kuni boordii biyyaa akka ta'uuf boordii paartii tokkotu hin ta'in boordii biyya sana tajaajilu akka ta'uuf hojiin hojjetame hamma oonaatti wanti tokko iyyuu hin jiru. Mee isa kana ani yaaduma mataa kootiin kaase haala amma keessa jirru kana keessatti keessumattiyyuu jaarmiyaalee mootummaa
kan uummata isteetii tajaajilu warra irra jiru ilaalchisee akkaataa itti fuulduratti deemuu nurra jiru ilaalchisee keessumatti injifannoo hamma ammaatti namni gatii guddaatti kaffalee asiin ga'e kana dugda duubatti akka hin deebinetti fuulduratti harkaanfachiisuudhaaf wal gargaaraa harka wal qabataa fuulduratti deemuudhaaf akka nu gargaarutti paartiin amma aangoo irra jiru kun akka paartii aangoo qabutti maal fa'aa hojjechuutu irraa eegama jettee yaadda Iskeel? Waa tokko kan irratti yaadamuu qabu mootummaan yookiis namoonni paartii isa ta'uu mootummaarra kan jiru yoomiyyuu taanaan waan uummanni barbaadu fedhii isaatiin hojjetu. Yoomiyyuu taanaan mootummaadhuma akka ammaa siyaasaan waan adda addaatiin biyya gargar bahe akka biyya Itoophiyaatu hin ta'in biyyuma gurguddate keessattiyyuu mootummaa dirqisiisteeti waan inni gochuun irra jiru gochisiista malee tolan hojjetu. Tolan hojjetu adda isaan amma mootummaarra warri jirani warra siyaasa political society warra jiranidha. Kan Oromoon ijaarratee irraa mootummaa ofirraatii ittiin tikfachuun irra jiru civil society isaa sanatti bal'achiisuudha qabaa jechuudha Oromoon ofiisaatiitiif. Maaliif kuni uumamuma siyaasaati. Mootummaan tola jedhee isiin hojjetu waan mootummaadhaaf toluu hojjeta malee waan uummataatiif tolu hin hojjetu. Takkaayyuu hojjechuudhaaf hin adeemu jechuudha. Sababii kanaatiif mootummaan kan Itoophiyaas haa ta'u, mootummaan kan Oromiyaas haa ta'u, naannoo Oromiyaattis haa ta'us ofiisaatiif fedheeti uummataatiif kana gochuu danda'a yaada jedhurraati hin kaanu jechuudha. Yaada hin didaa uumama mootummaa waan ta'eef, uumama siyaasaa waan ta'eef hin dida malee tolchee hin godha waan jedhu hin qabu. Isarraatii ka'uun irra hin jiru jechuudha. Kanarratti waa lama kan Oromoon godhachuun irra jiru jechuudha. Mootummaa kan ammayyuu hamma ammaattiyyuu jijjiirama kanayyuu hammachuudhaaf uummanni roorroo qaba jedhee fudhachuudhaaf iyyuu kan danda'e dirqisiifameeti malee tola miti jechuudha. Sababii kanaaf namumti keenya iyyuu gaafa inni keessaa ba'ee uummata keessaa ba'ee mootummaatti galu Oromoodhaafis hin hojjetaa garaa qulqulluudha qabu yaada qulqulluu qabu jedhee achirratti ilaaluun irra hin jiru uummanni jechuudhaaf hin jedhe. Eenyuyyuu yoo ta'e mootummaadhumanaa mootummaadhaaf hojjeta malee uummataaf hin hojjetu. Waan inni amma hojjechuun irra jiru amma Jawaar tarreesseera. Hiikkaan gaaffii Oromoos haa ta'u gaaffii biyya Itoophiyaa sana keessa jiru tokkoffaan siyaasa. Tokkoffaan siyaasa. Isa booddeedha hundumaayyuu kan sirreessuudhaaf dandeenya. Siyaasa jechuun immoo gaaffii aangooti. Hamma ammaatti Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa ofiin of bulchuu sana keessa iddoo sana gaheera waan jechuudhaaf hin dandeenye. Mootummaanis kan inni baruun irra jiru waan ummati jedhu kana fudhachuun dirqama. Dirqamadha malee kadhaa miti. Sababii kanaatiif dirree siyaasa sanatti bal'isnaasa jedhame keessatti dirree siyaasa sana bal'isuutu irra jira. Dirree siyaasa bal'isuu jechuun immoo televizyiinii irratti bahanii yookiis reediyoo irratti bahanii warri mormitiitaa kottaati galaa jechuu miti. Gufuu waan ta'e sana hundumaa jalaatii fuudhuudha. Fakkeenyaaf warri shororkeessummaadhaan hamatamanii jiranis irraa ka'utu qaba jalqaba. Irraatii kaasuutu irra jira. Siyaasadha murteessaan waan hin jedhee. Yeroo atattamaa keessa jirra, yeroo muddamaa keessa jirra. Yeroo muddamaa seeraan utuu biyya keessa jiru dirreen siyaasaa bal'achuudhaaf hin danda'amu. Inni irraa ka'uutu irra jira. Seera heera malee ta'ee biyya keessatti ijaarametu jira. Kun hundumtuu irraatii ka'uutu irra jira. Paarlaamaan ergii gaafa seera yeroo muddamaa kana hojiirra oolcheetiitiiti achi as deebi'ee waa inni godhe ani hin beeku, waan inni hojjete hin beeku. Paarlaamaan kanaan duras taanaan bakka bu'oota uummataa ta'uu keessan hin irraanfatinaa. Warri bakka bu'oota uummataa taatan uummata keessa yaadadhaa Finfinnee keessa jiraattu miti biyya keessanitti deebistanii waan galtuuf waan jedhameefi paarlaamaan sun sochii godhee seera dirreen siyaasaa kun akka hin bal'anne kan godhe hundumaa irraa kaasuutu irra jira jechuudha. Mootummaan immoo kana eeguu duwwaa miti kan inni irra jiru. Oromoon waan baay'ee hin qabatillee maqaa yoo dhoofteetti amma warra institutionsii poolisii haa ta'u kan seeraa haa ta'u isa mootummaa of harkaatii qaba. Mootummaan isa waan of harkaatii qabuuf Oromoon eeggachuu waan sila Jawaar jedhe injifannoo amma argate eeggachuu barbaachisa waan jedhe irratti Oromummaa sana cimsuudha qabaa. Waan amma nuyi haasa'uun nurra jiru waan afaan Ingiliziitiin liberation counter knowledge waa jedhan tokko sana jira. Oromooni bilisummaa sana, bilisummaa dinagdee, bilisummaa siyaasaa, bilisummaa aadaa
Isa kanas immoo sharafnee haasa'uudhaan isa godhachuudhaafi waan mootummaan jedhu diskoorsii mootummaa utuu hin ta'in kan uummataa sana itti jajjabeessuu danda'utu irra jira jechuudha. Mootummaa yoomiyyuu amanuun sirra hin jiru. Waan mootummaan jedhu yoomiyyuu amanuun sirra hin jiru. Mootummaa abbaa fedhee haa ta'u. Kan Oromoon irratti dubbachuu irra jiru isa kan saatii Oromummaa isaa waan ittiin cimsatu sana. Isa sana ittiin cimsatu walitti haasa'utu irra jira jechuudha. Waan gargarsi baasuudhaaf deemu diskoorsii isa gargarsi baasuudhaaf deemu inni warra statist discourse wanti jedhan jira. Statist discoursiin kun waan mootummaan jedhudha. Mootummaan of biraatiitii poolisiidhaa fi milishaa duwwaa mire qaba. Televezyiinii fa'aadhatii yoo qaba akka gaarii isaatti miti. Nama baay'ee abbaatti dubbachuu danda'u qaba miti. Achi keessatti wanta jedhamu sanatu ta'uudhaaf waan adeemuu fi waan mootummaan jedhu tun ta'een waan uummata keessa deemu sana cimsachuutu irra jira. Sammuusaa bilisa baafachuutu irra jira. Eenyummaasaa bilisa baafachuutu irra jira. Hojii akkasiitti cimsachuutu irra jira. Amantii namaatiin yookiis amantii mootummaatiin irratti of gatanii yoo deemanii riskii sila Jawaar tokko lama jedhee dubbate kan 91tti 94tti ta'e sana ammas deebisne keessa deemuudhaaf kan dandeenyu kan kooti kun mootummaan kun kan kooti gaafa jedhe mootummaa yeroo hundumaa qeeqee ilaaluutu irra jira jechuudha. Kanaaf hin jedhe taana. Mata duree kana gara xumuraatti geessaa akka deemnuuf jedheetanii baay'ee galatoomi Profeesar Isqeel. Jawaar sila jalqabdee turte Isqeel sammaa itti dabaleera. Amma qoodii nuyi dubbanne garri caalaansaa waan harka mootummaa aangoo irra jirutti. Uummanni isa ofii isaatiitti dadhabee fide kana eeggachuudhaaf amma Isqeel waan jedhe qaba. Oromummaa isaa tikfachuutu irra jiraata. Daran guddifachuutu irra jiraata. Attaakii kanatti dhufu yennaa jiraata. Namni kana gargar babbaqasuudhaaf yookaan immoo miidhuudhaaf madeessuudhaaf dhufe isa kana sirriitti dammaqee eeggachuutu irra jira kan jedhu kaasee ture. Isa gama paartiin aangoo irra jiru maal gochuutu irra jiraata qabatamaatti maaliif wanti haasa'ame waan baay'eetu jira waan ta'eef dirree siyaasaa kan nama hundaa goonaa kan jedhamu lallabamee si'a meeqa himameera. Hidhamtoonni akkuma sila jennee ba'aniiru hidhaadhaa hunda miti warra maqaan isaanii bebbeekamu warra uummanni fuulduratti bebbeeku gadhiifamaniiru hin beekama kana namni waakkachuu danda'u hin jiru kun hojii guddaadha hojii xiqqoos miti. Warri hafanis immoo akkuma kana mana hidhaatti warra hafanis lakkoofsaanii xiqqoo miti maqaadhaanis kan beekaman jiru. Haa ta'uutii garuu dirree siyaasaa bilisa baasuu jechuun dirree siyaasaa kan paartilee hundaa gochuu jechuun namni hundumtuu yaada ofiisaatii qabu ibsachuu akka danda'u namoonni of ijaaruu akka danda'an miidiyaan walabummaadhaan akka tochoo gochuu gaafata wantoonni kun. Gama kanaan jararraa maaltu eegama gam tokkoon. Gama kan biraadhaan immoo uummanni kanaan dura gaa akkuma sila Isqeel jedhe jaallatee miti mootummaan konseeshinii kennaa kan dhufe. Hammuma amma argame kana mootummaan kennaa kan dhufe dirqameeti malee jaallatee miti. Gama kanaan uummati dirree isa kana bal'ifachaa hojiirra oolchaa adeemuudhaaf uummatarraa moo maaltu eegama waanuma gabaabaa. Galatoom wanni guddaan namni keenya keessattuu gama uummantaatiin hubannaa isaanii ol dabaluun barbaachisaadha. Yeroo ammatti wanni namoota gammachiisan wanni namoota uummata hamilchiisan onnee kennan abdii kennan baay'eetu jira. Garuu lafa qabataa hin jiru wanni lafa qabate wanni sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf barbaachisoo ta'an lafatti mul'ataa jiran. Fakkeenyaaf namni keenya baay'ee gammadee jira. Abbaa Tsahaayyee faan, Zaraayas Gadoon faan maal ka'uun kun gaarii. Garuu namni keenya wanni yaadachuu qabu gaafa Mangistuun dhufu gaafa Darbuun dhufu qondaalota Haayile Sillaasee nama 60 bakka tokkotti rashananii uummanni Itoophiyaa baay'ee gammade. Namoota kaasuunii fi namoota achi bakka tokko irraa jijjiiruun barbaachisaa ta'e osoo jiru seeronnii fi amaloonni mootummaa the state warreen 60 dhuman san akka isaan abbaa irree ta'an yookiin immoo meeshaa abbaa irree ta'an godhan sun yoo hin jijjiiramne gara sirna dimokiraasiitti yoo kan hin ce'amne taate nama kaasaa ooltee jijjiiramne dhufu hin jiru. Sirna dimokiraasii immoo fedhii nama tokkootiif guruppii tokkotti irratti osoo hin ta'in fedhii biyya guutuutiin kodifaayid ta'u seeratti barreeffamuu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf Zaraayas Gadoon ka'uu waan gaarii. Labsiin miidiyaa ugguru sun yoo kan hin kaane taate miidiyaan walaba biisan keessa jiraachuu hin qabu.
Asgadoon biraa kaaftee olbaanaa biraa yookiin immoo kabbadaa biraa yoo keesse it doesn't make any difference. Maaliif seerri sun ka'uu qaba osoo hin ta'in seera miidiyaa walabaa biyya kan keessa akka jiraatuuf gargaaruun bakka bu'amuu danda'uudha qaba. Paartileen siyaasaa bayanii jiran. Paartileen siyaasaa kun yookiin immoo hogganoonni siyaasaa kun bayanii jiran. Bahuun isaanii dhugaa bilisummaa dhuunfaadhaan kennaaf. Kaayyoo uummata aangessuudha. Sirna dimokiraasiidhaa gad dhaabuu san bakkaan gahuudhaaf garuu uummata ijaaruu danda'uudha qaban. Waajjiroota banachuu danda'uudha qaban. Walgahii godhachuu danda'uudha qaban. Labsii muddamaa keessatti socho'aa hin jiran. Labsii muddamaa mallee ji'a sadiitu hafee akka seeratti yoo deemamu taate inuu dheeressuu illee danda'a. Ji'a sadan kana keessatti yoo kan hin sochoone taate filannoon itti aanu caamsaa bara dhufuuti. Kana jechuun already ji'a sadii luus godhu jechuudha. Kanaafi labsii muddamaa kaasuu seeronni sirna abbaa irreetiif utubaa ta'an ka'anii seeronni sirna dimokiraasiitiif utubaa ta'an bakka buufamuu danda'uudha qaban. Seeronni kun immoo kaafamuu qofa osoo hin ta'in yeroo bakka bu'an immoo kan paartiin biyya bulchu qofti godhu ta'uu osoo hin taane paartilee mormitoota hayyoota biyyaa wajjin waliin mari'achuudhaan godhuu deemsuu barbaachisa. Naagala opiniyoonni wanni isiin amma barbaaddu filannoo bara dhufuurra ija kaayattee jirti. Kanaaf advaanteejii dhaachuu barbaaddi. Advaanteejiin isiin barbaaddu maali? Paartii kaafaa'uutis haa ta'u paartilee kaan miila hiitee tursiiftee ofii dura guluftee of qopheessitee deemuu barbaaddi. Fakkeenyaaf biyya keessa deemanii duula guddaa godhaa jiran. Akkas san qofa osoo hin ta'in aanaadhaan qeerroo jaajaa jedhaniit gurmeessaa jiran. For them they are organizing. Paartilee kaaniif garuu xaxanii kan deemaa jiran. Garuu rakkoo isaanitti uuma. Maaliif rakkoo isaanitti uuma? Tokko ammatti TPLF'if hiree kenna. Adaduma isaan labsiilee akkanaa kana kaasuu didaniin lafarra harkisaniin adaduma ummanni immoo itti aaraa deema. Seer-dhablummaan babal'achaa deema. Seer-dhablummaan babal'achaa deema. Anarkiin babal'achaa deema. Sambooda counter revolutioniif karaa banaa deema akkama deeggarri jennetti. Labsiin muddamaa kun eenyu kan fayyadaa jiru for example eenyu fayyadaa jira? Ummanni gaafa loluu barbaade ummata dorgaan jiru gaafa ummanni mormuu barbaade. Garuu TPLF fi security isiitiif hiree kennaa jira. Naqamte irraa kaasii hanga ambootti hamma walisootitti yeroo ammaatitti halkan ummanni gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Wattaaddaroonni TPLF fi dahannatiin isaanii qeerroo fakkaatanii ummata goolessuu ummata saamuu ajjeesuun itti hammaatee deemaa jira. Amma yeroo haasofnu kanatti naqamteetti rakkoo jira jechuudha. Kuni maal uuma? Lawlessness guddata deema. Seera dhablummaan guddata deema. Hireen gara sirna dimokiraasiitti ce'uudhaaf qaban sun waan hammaatuuf hiree lama qabattee jechuudha viidiyoon. Yookaan dahannatii fi makalaakaa TPLF wajjin wal taate bilisummaa hanga ammaa mul'ate kana cufuudhaan gara sirna abbaa irreetti of ceesisu. Yookiin immoo eega deeggarsi uummataa jalaa dhoo'ee badee booda TPLFitti bu'aa jettee aangoo irraa of fonqolchiisuudhaaf deemti. Fakkeenyaaf maal wanni ta'aa jiru? Miidhaan roorroon uummata Amaaraatirra jiraattota Amaaraa godinoota adda addaa Oromiyaa keessaa fi Beenishaangulitti jiranatti fudhatamaa jiru kun this is orchestrated by the state. Saffisaan gara sirna dimokiraasiititti yoo kan hin ceesifne taate mormitoota wajjin walii galanii gara filannoo itti aanuuf yoo kan hin qophoofne taate state security fi qaamoleen bisuun gara dimokiraasiitti akka hin ceene barbaadan hiree akka argatan karaa banaati kan deemamu. Ji'a lama westi godhanii jiran qisaasanii jiran ji'oota biraa immoo of jalaa qisaasuu hin qaban. Kanarratti dhugatti gama paartii biyya bulchuutiin keessattuu paartii biyya bulchuu hoggaa jennu hundarraa abdiin qabnu opiniyoorraa abdiin kan ture gama opiniyootiin hanga ammatti dhugaa waan gaggaarii waan uummata mirkaansu tokko argaa jirta. Waan garuu sirna dimokiraasiitti ceesisuudhaaf barbaachisoo ta'an jechuunis seerota sirna dimokiraasii utubaatiif gufuu ta'an kaasanii kanneen dimokiraasiidhaaf ta'an lafa kaayuu irratti homaa hojjetaa jiran. Paartilee mormitoota opiniyoon ji'a 4 eega paartilee biyya alaa jiran wajjin hunda wajjin galchinee haasofna yan. Takki tokko kan godhan ODF hin galiidha. Isaan wajjinu ODF wajjinu waan sirna tokko naasofne. Galaa jedhanii hayyamaniif malee waan tokko waliin naasofne. OFC wajjin mariin tokko hin godhamne. Kanaaf yeroon akka malletti qisaasamaa kan jiru gama paartii oppositioniitiin isaanillee serious ta'uu danda'uudha qaban. Ciitaa'aniituma opidiyoo fi Ihaadeeg akka dimokiraasiitti ceesan eeguu osoo hin taane Jawaar paartii mormitoota ammatti dabarraa gara dhumaatti waan ta'eef yaada kee guduunfadha. Ayyee sa'aan waan deemaa jiruu fi wanni guddaan ta'uu qabu gama paartii biyya bulchuutiin keessattuu reformist warri jennuun warri jijjiirama barbaanna. Karaan isaantu mootee as ba'ee beeke mormiin cimaan Ihaadeeg keessa godhame warri ukkaamsaa deemnaa biyya san dhiitaa deemna
akka godhan dhiibamanii lakki ummata kan sossobaa ummata kan ofirraa sossobaa deemuu qabu warri jiru riifoormist warra jaantu gara fuulduratti bahe. Haa taatu garuu yoo ummata isaan asiin gahee fi abdii itti horan kana gara sirna dimokiraasii ceesisuudhaaf tarkaanfii qabatamaa fudhachuu kan hin eegalle taate ummanni kun deeggarsi ummataa kun jalaa dhabama sirni isaan kaleerra aanan sun immoo deebi'ee akka isaan kuffisu hiree ofitti banaa jiran. Galatoomi Jawaar. Yaada keenya isa xumuraatti dabarraa sa'aatiin keenyas xiqqoosee adeemaa jira. Hojii nu dura jiru kan jedhu jechuun qabsoo Oromoo dura hojii jiru waan jedhu akkuma maqaa kaafnuu fi keessumatti iyyuu wanti nuyi irratti xiyyeeffachuudhaaf kan inni akka dubbannu barbaadu paartilee mormitoota maal hojjechuu qabu Jawaar erga makaasee ture gadi qabnee kophaatti akka dubbannu barbaadeetan. Egaa paartiin mormitootaa wanti dhokatu silaa hin jiru paartii tokkittiin of danda'ee jabaatee biyya keessa tocho'aa jiru uummataa wajjiniin yeroo lama sadii carraa jirtutti fayyadamee waa'ee filannoos kan yaale qabsoo qawwee maleessaatiinis murannoo jiru agarsiisee kan deemaa jiru hin beekama koongiresii federaalistii Oromooti. Warri kaan egaa jiraachuu hin danda'u garuu kan sadarkaa biyyaatti beekamu paartiidhuma kana jechuudhaaf. Mee isaanirraa gaa maal haa eegnu mee amma uummanni abbaa qabsoo ta'eera jenneerraa garuu uummanni hooggansa barbaada paartii ijaarsa qabutu jiraachuutu irra jiraata. Jiras immoo hooggantoonni gadhiifamaniiru. Maaltu irraa eegamame karoora yeroo gabaabaa kan giddu galeessaa kan dheeraa kan karoora yeroo dheeraa jennee hakaafnu mee Profeesar Isqeel. Battalatti haala amma keessa jirru kana keessatti battalatti paartilee mormitootaa Oromoorraa sadarkaa biyyaatti warra ijaaramanis yennaa ta'e maaltu irraa eegama amma fakkeenyaa fi KFO'n madirakiidhaa wajjiniin ijaaramee tocho'a sadarkaa biyyaatti aangoo dhiibbatee biyya sana bulchuu akka danda'uuf jechuudha. Kan yeroo gabaabaa maayinni sadarkaa giddu galeessaatti immoo karoorri eeggachuu qabnu maayinni yeroo dheeraadhaaf immoo wanti karoorfamee hojjetamuu qabu maal fa'i walumatti qabnee dubbannu Profeesar Isqeel. Wansa qabsoodhuma sila jalqabne irraati kaafneetitti ilaaluutu kan irra jiru jechuudha akka uummataatti Oromoon. Isa keessatti waan KFO'nis ta'ee paartiin biyya siyaasaa biyya keessa jiran kan isaan gochuu jiran dubbadha. Duris kan irraa kaane kanis dubbataa turre walitti qalladaan turre miti mootummaan sirnaan hiddaan buqqa'uutu irra jira gaafa jennu. Hiddaan buqqa'uutu irra jira gaafa jennu ofuma walitti qalladaan turre jechuudha. Walitti himaadha turre dhugaadha walitti himaa turre ammas dhugaa sana walitti himna. Hamma hiddaan hin buqqaanetti mootummaan kun sirni kun mootummaa kana duwwaa miti sirni kun hamma hiddaan hin buqqaanetti qabsoon Oromoo injifannoo argateera jechuudhaaf hin danda'amu. Akkas jechuun immoo akkas Jawaar jedhe keessatti deebi'ee amma gadi fageessee itti dabaluudhaaf jedheetan seerotadha malee waan asiitiif guyyaa tokko lama sadii godhame sana miti hundee isaati kan nu ilaallachuun irra jiru. Hundeen isaa immoo seerota isaan qaban warra itti dubbataa turte humna dhaabbilee adda addaa mootummaa keessa jiran kan qaban sanatutu buqqa'uu qabaa jechuudha. Yoo akkas ta'etti Oromoon bilisummaa argateera ta'ee jennee haasa'uudhaaf dandeenya. Inni waa'een paartii suni akka piroosesiitti kan inni ilaalamuun irra jiru. Buqqaasuudhaaf garuu seerota duwwaa miti. Waa tokko ammayyuu dabalee kan irratti himuudhaaf barbaadu uummanni Oromoo kan inni irratti dammaquun irra jiru. Sirni abbaa irreewuni kufuutu irra jira, dhumuutu irra jira. Kufee inni jechuun immoo humna inni gochaa jiru lafanni itti ga'e sana ilaallatee Oromooni ummata tokko gidduutti rakkoonni uumuudhaaf adeemu sun. Ummataaf ummata gidduutti rakkoonni uumaa deemaa jiru kun. Amma maqaan dhaameera karaa naqamtee karaa iddoo gabiraa jettee maqaa dhoofte. Ummataaf ummata gidduutti rakkoon uumamuudhaaf adeemu sanarratti dammaqee eeggachuudha qabaa jechuudha. Oromoon qabeenya isaa eeggachuutu irra jira. Akka dheengadda waa'ee warqee sanarratti dubbanne waa'ee qabeenya isaa irratti ofiisaa eeggachuutu irra jira. Paartiin garuu kan inni gochuun irra jiru yeroo ammaa kana keessa waggaa dhuftu keessa naannoo aanaati irratti filannootu adeemuudhaaf deemaa jira. Filannoo sanaatiif akka paartii tokkotti qophaa'utu irra jira jechuudha. Akka paartii tokkotti qophaa'uu jechuun tokkoffaa mo'uudhaaf filannoo ta'e sana mo'uudhaaf naannoo Oromiyaatti mo'uudhaaf akka KFO'tti yoo dubbanne
mo'uudhaaf of qopheessuutu irra jira. Of diriirsuutu irra jira. Caasaa saba bal'ifachuutu irra jira. Kaandideetsii yookiis warra dorgomanii waan ofitti rikruutii godhachuutu irra jira. Kana hundumaa caalaa immoo uummata Oromootti biyya bulchuudhaaf akka danda'u. Yoo mootummaan gara isaatti darbe biyya bulchuudhaaf akka danda'u agarsiisuudhaaf akka danda'utti beektota kana hojjechuudhaaf danda'an ofitti hammachuudhaaf danda'utu irra jira. Sirnaanis immoo gargaarsa argachuun irra jira. Amma sochii kan inni gochuun irra jiru akka naannatti mul'atutti filannoo sanatti deemuudhaaf isa bara garii 2019 sanarratti sadarkaa aaraatti filannoo ta'u sanarratti achirratti of jalqabsiisuudhaaf iddoo sanarratti of testii gochuudhaaf isatti of qophaa'utu irra jira. Of qopheessuutu jira. Of diriirsuutu irra jira. Isarraati jalqabee immoo gara dhumaatti darbuutu irra jira. Waan ati maqaan madhoofte warra tokkummaa warra kaaniitii wajjin innis cimsachuutu irra jira. Maaliif KFO'n Affaaritti dhaqee mo'uudhaaf hin danda'u. Dorgomuus hin danda'u. Naannoo gara biraattis hin dorgomu. Sababii kanaaf isaanii wajjinis waa qopheeffachuutu irra jira. Walumaa galatti sochii gochuutu irra jira. Sochiin sun immoo filannootti adeemuudhaaf socho'uutu irra jira. Isa geessuudhaaf mootummaa kana immoo dirqisiisanii seerota lafa jiran danquudhaaf filannootti yoo deemnes immoo filannoo sana danqanii balleessuudhaaf warra deemutti jiran irraa kaasuudhaafiti socho'uun irra jira. Walumaa galatti qophii gochuutu irra jira. Of qopheessuutu irra jira akka paartiitti jechuudha. Filatoon Profeesar Isqeel Jawaar sila sirkaan fudhadhe dubbii kana paartileen mormitootaa waan isaan hojjechuu qaban jettee kaafteenaan sirkaa fudhadhetti deebina jedhee maalidha kaniti paartileen mormitootaa hojjechuu qabu haala amma keessa jirru kana keessatti bakka amma geenye kanarra dhaabbii qabsoon Oromoo amma argate kanarraa kaanee asiichi gaafa ilaallu maalirraa eegda maal fa'aa hojjechuutu irra jira? I think ittaana kana kun waan hojjetamuu qabu Baqqalaan Neengadda Minnesota irratti yeroo dubbatan qabxii lafa kaayantu ture. Ittaana eenyu Farhaan mee naa taphachiisi viidiyoo gabaabaa san. I think sun gara paartileen mormitootaa waan hojjechuu qabaniif waan irra fuulleffachuu qaban irratti karaa waan agarsiisuuf taphachiisme yoo argachuu dandeetti Farhaan. Mootummaan dhugaa kan ofiin keenyaan filanne dhaabbachuun nurra jiraata. Mootummaa harka keenyaan filanne otoo sagaleen tuu korojoon hin hatamin utuu sagaleen olii gadi hin dhaamin utuu doorsifamnee sagalee hin kennin utuu sagaleen nuti kennine nama biraaf hin lakkaa'amin utuu inni mo'amte jedhamee inni mo'ame abbaa aangoo hin ta'in namoota maqaa qaban namoota saba isaaniif oo'an namoota sodaa waaqaa qaban namoota lammii isaaniif garaa laafan hamma filannee mootummaa mana maree mootummaa keessatti galchinuutti qabsoon keenya itti fufaarras. I think haasaa kanarra wanni sirriitti hubannu jira kunis fuulleffannaan paartileen siyaasaa hanga ammatti qabsoo uummata wajjin sochii uummataatiin jechuun public social movementii keessatti hirmaachuudhaan jijjiirama hanga ammaatiif shoora guddaa buusan keessattuu paartiin KFO'tii fi kanneen birootis sadarkaan amma irra jiran injifannoon hanga ammaa akkuma reefu jennetti injifannoon hanga ammaa argame kun lafa akka qabatu gara injifannoon hanga ammaa uummanni Oromoo waggoota 50 kana argate wabii kan argatu yoo gara sirna dimokiraasiitti ceenee mootummaan ummataan filame jaarame qofa. Kan irratti I think obbo Baqqalaan sirriidha. Mootummaan ummataan filame seerri ummataan mirkanaa'e heerri ummataan tumame gaafa jiraate gaafas injifannooleen hanga ammaa argaman kuni wabii argatanii turuu danda'an. Yookaan mootummaan ummataan hin filamin hanga aangoorra jirutti injifannooleen hanga ammaa argaman kan wareegama gurguddaan argaman kun hundi shigigaachaa irraa qicamaa irraa kutamaa irraa mummuramaa deemuu itti fufan jechuudha. Reefu kaafnee jirra. Qabsoo guddaa ummataatiin mootiin Haayile Sillaasee kufee ce'umsa dhufe san keessatti ummanni hedduu gammachuu argatee ture. Injifannooleen argatan sun hundi darguudhaan nyaataman jechuudha. Qabsoo waggaa 17 booda darguun kufee waggaa Ihaadeg dhufu
gara sirna dimokiraasiitti waan hin ceesisiniif mootummaan ummata akka dhaabatuuf waan hin godhaminiif jecha injifannoon aarsaa waggaa 17 yoo xiqqaate nama miliyoona tokko itti dhume suni ni kasaare kabiraa dhiisii mootummaa Eertiraa biyyi Eertiraa fi Itoophiyaa illee akka walitti bu'an ummanni keenyas lola biraa keessa akka seenu godhame jechuudha. Ammas lolli biraa akka hin uumamnee fi ummanni keenya gara jeequmsaatti akka hin ceene gara sirna dimokiraasiitti biyya san ceesisuun mootummaan ummataa akka dhaabatu seerri ummataan tumamee fi ummataan fudhatame akka dhaabatu gochuun barbaachisaadha. Kana gochuu irratti reefuu tana waa'ee shoora paartii biyya bulchuu dubbannee jirra. Paartiin mormituu tokkoffaa mootummaan yookiin immoo paartiin biyya bulchuu heerotaaf seerota sirna dimokiraasii dhaabuudhaaf bilisummaadhaaf danqaa ta'an san akka kaasan dhiibbaa gama hundaa gochaa isaanis ammoo filannoo itti aanu keessatti filannoon itti aanu waa sadi qabaachuu danda'uu qaba. Filannoo nagayaa ta'uu danda'uu qaba. Filannoo namoonni bilisummaadhaan sagalee itti kennan ta'uu danda'uu qaba. Filannoo dorgommiin keessatti mul'atu competitive peaceful free and competitive election ta'uu danda'uu qaba. Kana gochuu irratti gama tokkoon paarticha irratti ummata gurmeessanii dhiibbaa gochaa gama kaaniin ammoo humna ofii jabeessuu barbaachisa. Maaliif akka amma laalu kanatti Ihaadeeg wanni barbaadu yeroo bitatee filannoo itti aanu kan amma duraatti hanga tokko bilisa godhee filannoo samii dimokiraatik ta'e tokkoon ka paartileen mormitoota qoqqoodamanii laaffatanii humna ittiin dorgoman hin qabne tokko keessatti ammallee injifadhe jedhee aangoo humnaan qabate san halaal godhatee bulchee itti fufuudha barbaada. Kana hanqisuu danda'uudha qaban mormitoonni. Mormitoonni wanni godhuu qaban dhiibbaa gochaa humna isaanii kappaasitii isaanii jaaruu danda'uudha qaban. Filannoon lamatu as deemaa jira. Filannoon gandaatii fi bakka irratti ittiin guutanii caamsaa bara 2019 waggaa irraa ni godhama. Itti aansee bara 2020 godhama. Tokko waggaa tokkotu hafee tokko waggaa lamatu hafe. Akka amma duraatitti akka maarri jedhutti sarganyaa maxxaa barbarree qanxisuu osoo hin taane ammumarraa tarsiimoo baafachuu danda'uudha qaban ammumarraa humna isaanii jaaruu danda'uudha qaban deeggarsa ummataa ni qaban deeggarsa ummataa kana gara deeggarsa jaarmaatitti gara jaarmaatitti jaaruu danda'uudha qaban waa lamaaf qophaa'uu qaban filannoo san keessatti dorgomtuu cimtuu ta'anii moo'uudhaaf qopheessuu danda'uudha qaban yoo kan moo'an taate immoo biyya bulchuudhaaf qopheessuu danda'uudha qaban jechuudha. Kanarratti hojii cimaa hojjechuu danda'uudha qaban maaliif paartii biyya bulchuu qofa irratti quba qabaa deemuun amma booda hin baasu jabaatanii of jabeessanii of cimsanii deemu gama tarsiimootiin gama jaarmayaatiin gama hoggansaatiin deemuu danda'uudha qaban keessattuu filannoo gandaati irratti sirriitti qophaa'uu qaban maaliif filannoo gandaa ittiin oromiyaa keessa gara gandoota 6,500 jira kanneen keessatti hundi isaanii kaabinee mataa isii qabanii kan uummataan filamu achirraa sadarkaa aanaatti filama kanarratti hirmaachuu fi moo'achuun filannoo itti aanu irratti murteessa. Dhugatti filannoo bara 2020 murtaa'aa yoo jenne dogongora natti fakkaatu. 2019 kanarratti hirmaachuun humna isaanii sadarkaa gandaatiin sadarkaa qe'eetitti of jaaruudhaaf hiree isaaniif bana. San biras dabree immoo sadarkaa nama horachuudhaatti isaan gargaara. Ihaadeeg ammoo dhugaan dimokiraasiif of qopheessaa jira moo ammallee hattuu kaleessati kan jedhu mirkaneessuuf barbaachisaadha. Akka amma argaa jirrutti amma booda sirni abbaa irree hin jiru walqixxummaan namootaa ni eegama dimokiraasii malee amma booda sirni abbaa irree hin barbaachisuu jedhaniitu waadaan kan galamaa jiru. Haatee bareeddi jennaan karaa kana dhufti yan. Filannoon 2019 hin dhufa. Yoo dhugaan OPDO fi Ihaadeeg sirna dimokiraasiitiif kan of qopheessan taates hagasitti gaafas sirriitti addaan ifa baya. Qordoo kan 2020 hin gahin. Kana garagaruu addaan baasuudhaaf paartiin jiru paartileen mormitootaa jiran humna isaanii sirriitti cimsanii tarsiimoodhaan ammumarraa irratti qophaa'anii dorgomtuu cimtuu ta'anii as bahu irratti hojjechuu danda'uudha qaban. Kana irratti uummanni illee deeggarsaa fi dhiibbaa barbaachisaa godhaa fi yoo kan deemu taate gaariidha. Wanta gajeetiin irraa bu'aa addaana. Paartii biyya bulchuufis paartii mormitootaafis wanni ani dhaamuu barbaadu biyya san keessatti amma booda filannoon hatamnaan biyyi sun addaan kufti. The state will collapse. Kana namni beekuu danda'uudha qaba. Biyyi sun gaafa mangistuu Nawaayiifaa irraa kaafamee warraaqsi gurguddaan yaaliin gurguddaan irratti godhamaa ture wareegamni gurguddaan godhamaa ture humni biyyattii humni mootummaa the state capability laaffataa yarachaa itti deeme. Yeroo ammatti mootummaa akka malee laaftu broadcasting power xiqqaa taatee jira. Filannoo itti aanu paartiin biyya bulchu yoo kanaatu taate
yoo kan hatu taate jeequmsa akka malee hamaatu uumamuu danda'a. Wal waraansa hamaa keessa seenuu dandeenya jechuudha. The post-election violence crisis could not only topple the government, it could disintegrate the state. Ani namoonni baay'ee waan adda addaa jechuu danda'an. Argaan jira bakka dhaqaa jirru rakkoo hamaa keessa seenuu dandeenya. Kana keessatti qaamni hunduu ammarraa irratti hojjechuu qaba. Paartiin biyya bulchu heerotaaf seerotaaf gochoota sirna dimokiraasii ugguraa turanii fi sirna abbaa irreetiif utubaa ta'an kan dimokiraasii kan filannoon ifaaf bilisaa fi dorgomaa ta'e keessatti akka hin godhamne dhoorgaa turan saffisaan kaasee heerota seerotaa fi hoggansa boordii filannoo qofa osoo hin ta'in boordilee miidiyaa boordilee siviil soosaayitii adda addaa kan mormitootaa fi isaan warri paartii biyya bulchu irratti walii galan kan yaada ogeeyyootaatiin gabbate gadi dhaabuu danda'uudha qaban. Paartiin mormituu immoo taa'anii isaan laaluu fi boru quba itti qabanii uummata jeequun gahaa miti. I must say this. Paartiin mormitoota har'a yoo hin jabaatin boru laaftuu ta'anii seenanii paartiin mormitoota mo'achuu qofa osoo hin taane paartiin biyya bitu sun akka hin hanne its ability to steal to rig vote dhorguu danda'uudha qaban. Kan hundaaf yoo kan qopheessan taate malee har'a laaffatanii boroogaa eehade korojoo hatu korojoon hatame jedhanii ummata dallansiisanii jeequmsatti yoo kan seenamu taate rakkoo guddaatu uumama jechuudha. Hayyoonni biyya saniitis hayyoonni amantii haa taatu hayyoonni gama barnootaa haa taatu gama hundaan jirru paartiin lachuu kan paartiin biyya bulchaatu jirus paartileen mormitootaatis saffisaan gama filannootti qophaa'utti akka deeman dhiibbaa godhu danda'uudha qabna. San godhuu baannee erga balaan buutee booda akka amma dura godhaa turreetti missed opportunities hireen nu dabarte. Maali wannummaan waa'ee Itoophiyaa barreeffamu hundi hireen nu dabarte qofa namni haasa'aa biyya sanitti hireen akka hin dabarre ganamaan irratti hojjechuun barbaachisa. Kun immoo hirmaannaa qaama hundaan barbaachisa. Yeroo ammatti waan hedduu nama sodaachisuu fi dogongoroota amma dura irra deebi'uu nu dandeessisan hedduun argaa jira gama kiyyaan. Galatoomii Jawaar. Egaa mata duree kana kaafnee haasa'uun keenya sababa quubsaa waan qabnuu fi hojiin nu dura jiru maal fakkaata kan jedhu kana kaafnee dudubbachuun keenya keessumatti iyyuu paartilee mormitootaa irratti xiyyeeffannee haasa'uun keenya sababa waan qabnuuf. Maalni sababisaa achi as dhufisaa qabsoon waggoota 3 darbanii kun wanti inni agarsiise tokko jira. Dhugaa inni ifa baasee uummata Oromoottis uummatoota biyya sanaattis wanti inni agarsiise tokko jira. Kan namni hundumtuu argaa jiru jechuudha. Gaaffii uummatni Oromoo gaafateef qaamni deebii kennuudhaaf fedhiif ga'umsa qabu biyya sana keessatti hin mul'anne. Kanaaf gaaffii kana uummatuma Oromootu deebifataa jechuudha. Sadarkaa kanarra geenyeera. Dhaabbiin qabsoo biyyoolessaa Oromoodha yeroo itti duubarra hin deebinetti ga'eera jenneerra injifannoo argachaa dhufe akkamitti akka inni konsolideetii gochuu danda'u yaada irratti kennineerra maaliif fuulduratti tarkaanfachuun akka nu barbaachisus haasofneerra jechuudha. Gaaffiiwwan biyyoolessaa gurguddoodhaaf ijoo ta'an uummanni Oromoo gaafate hin deebi'in jiru. Sababiinsa biyyi kun mootummaan aangoo irra jiru gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin dandeenye. Uummata Oromootu deeffataa jechuudha amma gaaffii kana. Erga hamma kana adeemee dhufe erga hojii mootummaa hojjechaa dhufe uummanni Oromoo wanti inni hojjechaa jiru hojii mootummaa hojjetaa jira. Uummatatu hojii mootummaa hojjeta. Amma yeroo ammaa kanatti namoonni wayyaaneen ergite shiftaa ta'aniitu nama jeequ uummanni immoo nagaa eegsisa. Hojii silaa mootummaan hojjetutu uummati iddoo bu'ee hojjetaa jechuudha. Hojii nageenya eegsisu. Functionii mootummaa isa ijoo isa kana kan uummanni hojjetaa jiru. Maal jechuudhaaf hin jedhee gaaffiiwwan uummanni Oromoo gaafate deebii kan deebisu uummatuma Oromootiin jedhaa jira. Uummata Oromootu gaaffii isaa ofii deeffata. Maal godhee deeffata? Ergamma Profeesar Isqeelis Jawaaris waan kanarraa haasa'anii. Tokkoffaa paartiiwwan mormitootaa keessumattiyyuu kaafaa'oo ijaaruu caaseffama isaa tolchuu fi irratti uummanni akkuma hiriira bahee ofirraa wayyaanee mormate sana humna qabu hunduma guuree kaafaa'oo ijaaruu irratti hojii hojjechuutu irra jiraata.
hamma gandaatti gadi buusee aanaa irratti godina irratti sadarkaa naannootti humna namaatiin humna qabeenyaatiin yaadaan beekumsaan kaafaa obira dhaabbachuudhaan ijaaruun jajjabeessuun filannoodhaa fi yeroo yaada hojjaansaa meetirii 3 ta'u kaafaa on meetirii 1 ta'ee dhaabbachuun irra jiru. Kaafaa on in fact meetirii 6 ta'ee dhaabbachuutu irra jira. Sababiin isaa qormaata hedduu itu irra jira waan ta'eef. Rakkinoota hedduu meeshaalee mootummaan kun qabu kaafaa on hin qabu waan ta'eef hojjaansaa isa gararraa ol ba'uutu irra jira. Yaadaan mootummaa gararraa ol ba'uutu irra jira. Caaseffamaan dandeettiidhaan sophisticationii caasaatiin deggersaan wanta garagaraatiin mootummaarra achi ol ba'ee mul'achuutu irra jira. Fulla'iinsa qabsoo uummataa karaa kam akka deemuun irra jiru sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa biyyaatti garamitti akka deemamu yaada dhiyeessuudhaan uummata amansiisuudhaan caalee argamuutu irra jiraata. Isa kanarratti uummanni abbaa ta'ee paartii kana gargaaruutu irra jiraata jechuudha. Uummata kana keessa dhalate waan ta'eef paartiin kun qabeenyi paartiin kun qabu uummatuma kana wanti kan biraan jiraachuu hin danda'u. Inni lammaffaan erga filannoon ga'eeti rakkinoonni kanaan dura dhalataa turan maaliif akka isaan dhalataa turan sila mataa isaa tuqne ilaalleerra. Seeronni kanaan dura jiran rakkina baay'ee uumaa turanii amma seeronni sun iddoodhuma sana jiru. Kaasuufis mallattoon agarsiifame hin jiru seerota kana. Seera farra shororkeessummaa kaasuuf mallattoon kaa'ame hin jiru. Seera paartiilee akka isaan hin tochoone disipiliinii paartii jedhanii seera meeqa itti baasan wanti fooyya'e hin jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaadhaan wanti fooyya'e hin jiru. Humni raawwachiistummaa boordii kun sadarkaa garagaraatti wanti inni fooyyesse tokkollee hin jiru. Kanaaf kanuma qabeenya mootummaa ta'ee jira jechuudha hamma har'a. Superficialiidha baay'ee shaala'uudha wanti mootummaan kun haasa'aa jiru. Ofii isaatiifitu injifannoodhaaf of qopheessaa jira. Marsaa kan biraadhaaf qophaa'aa jira. Sodaanneerra kan jennee dubbachaa jirruuf sababa kanaaf malee suusii mormii qabaannee miti. Kanaaf caasaaleen akkasii kun ituu jiranii amma caasaan mootummaatiif caasaan paartii wal keessa jira. Oromiyaa keessattis guutummaa biyyaatti. Mootummaan paartiin OPDO jedhamu Ihaadegis walumaa galatti qabeenya mootummaa fayyadameetu paartii isaa promote godha. Amma yeroo state of emergency hin jiru kana yerootti warri mormitoonni lafatti dhalatan illee dhaqanii dubbachuu yerootti hin dandeenye paartiin mormituu paartiin inni biyya bulchuu caasaa mootummaatiin qabateetu hojii mataa isaatii hojjetataa jira. Akka duulana filannoo waan fakkaatu wayitu taasisaa jira. Kanaaf wanti mootummaan hojjetaa jiru marsaa kan biraadhaaf wanta of qopheessaa jiru fakkaata. Kanaaf uummanni keenya wanta kanaan dura gatiitti kaffalee har'aan ga'ate kan qabsoo hamma ammaatti dhiibee dhiiga itti kaffalee lubbuu itti kaffalee asiin ga'e kana gaaffiiwwan gaafate kana deebii isaa immoo deebisuudhaaf qophaa'utu raraata. Deebiin isaa kun karaa kamiin deebi'a? Injifannoo paartii isa keessaa dhalate injifannoo isaa inshuur gochuutu raraata. Injifannoo kana immoo kan uummanni inshuur godhu ijaaruudhaan faayinaansiidhaaf humna namaatiin deggeruudhaan beekumsaaf yaadaan caasaa isaa hamma gandaatti ijaaranii miseensotaaf deggertoota itti horanii foonitti gochuudha humnatti gochuudha jechuudha. Tokko kan lammaffaadhi jaarmiyaaleen amma jiran kun amma iddoodhaa hin tochoonee jennee sodaannee wanti nuyi haasa'aa jirruuf maayinni geeddaramsi jedhame kun haasaatti hafa yennaa ta'e jaarmiyaaleen kun hojiidhuma kaleessaa hojjetu malee wanta kan biraa wanta haaraa waan uuman hin qabu. Dhaqaati korojoo saamaa warra taajjabdoota tumaa hidhaatti naqaati korojoo saamaa fidaa gaafa jedhame akkuma kaleessaa dhaqanii saamuuf deemu jechuudha. Sababiin isaa maayinni caasaa jiruu fi seerri jiru jaarmiyaalee jiru irratti fooyya'insi hin godhamne waan ta'e. Isa kanaafi qorichi isaa akka kaleessaa miti uummanni gaa kanarratti qophaa'aa jira amma. Isa kana lafaan ga'anii agarsiisuudhaan maanni qeerroon kaleessa wayyaaneen nan bittu jedhee dhiibee akka sen shirinkii gootu ofirraa dhiibe kuni amma immoo sagaleen isaa akka hin hatamne. Amma gaa wayyaaneen eenyuun akka ta'e argamuuf adeemaa jechuudha. Wayyaaneen iseen dura dhiibamtee achi deemte. Wayyaaneen egaa amma filannoo irratti eenyu akka ta'e as ba'uuf deema jechuudha. Yenna dirree diriiraan gadi ba'e silaa uummatatu filata. Namni sanarratti wal dhabu hin jiru. Caasaadhaa fi jaarmiyaalee seerota kanaan dura jiran humna poolisiitiif humna milishaa kanaan dura turan hundatti fayyadameetan akkuma kanaan dura korojoo sassaabbadhee
parsantii 100 fudhadhee ol deebi'a kan jedhamu ennaa ta'e qeerroon Oromoo sagalee uummata isaatii kabachiisuudhaaf har'a bormiti har'a KFO wajjin ijaaramee fala isaatti godhee dhaabbachuutu rara. Akka poolisiittis ta'e, akka filattuuttis ta'e, akka nama yaada qabuuttis ta'e. Ga'umsi nageenya eegsisuutiif, ga'umsi qaroomina sadarkaan uummata Oromoo irra jiru irreecha irratti mul'ate filannoo itti aanu irrattis irra deebi'amee mul'achuutu irra jiraata. Qaroominni sun sadarkaa Oromiyaatiif sadarkaa biyyaati. Isa kanaafanii uummanni Oromoo gaaffii ofii gaafate sadarkaa ofiif deebii kennurra ga'eera wanti jedhee fi isa kanaafi jechuu kooti. Kanatti wanti dabaltan yennaa jiraate keessumatti iyyuu gama mormitoota ijaaruutiif tumsuu fakkeenyaaf akka sila Jawaar jedhe immoo har'a taa'anii bor rakkina dhufu kompleenii gochuun akka hin dhalanneef fuulduratti akka paartiin kun tarkaanfachuu danda'u gargaaruudhaaf wanti uummannatarraa eegamu, wanti hayyootarraa eegamu sadarkaadhaan maayinni qophii maaliitu godhamuu qaba ammarraa waan jedhamu irratti yaada gabaabaa qabaatte Profeesar Isqeelsii kenneen gara xumuraatti adeemu. Gabaabaadha kan koo tokkoffaa akkuma kanaan dura dubbataa turne sirni amma jiru sun hiddaan buqqa'uutu irra jira waliin jechaa turre hiddaan buqqa'uutu irra jira. Sirnichatu buqqa'uutu irra jira. Lammata akka tamma dubbataa turte qabsoon Oromoo bakki itti galasaa uummata aangessuudha. Gaafa uummanni aangessu jechuun immoo uummanni ofiitii mootummaa isaa filatee mootummaa ofii barbaade jalatti buluu duwwaatu hin ta'in mootummaan sun natti balleessa gaafa jedhu irraa buusuu danda'u irra jiru. Uummata kan aangessuun irra jiru. Sadaffaa achi ga'uudhaaf sadarkaa qabsoon Oromoo amma gaheerratti achi ga'uudhaaf filannoodha kan barbaachisu. Filannoon kun immoo filannoo sarraa korojoo hatan maalootu hin ta'in filannoo bilisa, filannoo haqa qabeessa, filannoo haala dorgomsiisuu qabu ta'uutu irra jira. Kana filannoonni gara fuulduraatti itti deemnu kuni filannoo bilisa, filannoo haqa qabeessa, filannoo haala dorgomsiisuu keessa kan jiraate ta'uutu irra jira. Kana gochuudhaaf akka tamma dubbataa turte uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo akka qophaa'eeti jira. Yoo kun hin taatu ta'e Itoophiyaan hin jirtu, biyyuu hin jirtu. Sababii kanaatiif gara sanatti deemutu nurra jira. Kanuma sadan jechuudhaaf hin jedhittaan. Jawaar yaada xumuraa yoo qabaatte. Gabaabumatti ati waree wanni ati makaafte kuni KFO'n wanni jajjabaatamuu qabuuf waan KFO'n paartii kaan irra filatuufi miti. Look, abbaan fedhe mo'atu. Opiniyoon illee amala sirreeffattee keessattuu akka bara dabre deemaa turte kanaan hoggansa lammaa jalatti jabaattee yoo deemte mo'achuu dandeessi. Yookiin immoo KFO'rra wayyaa ta'e ka biraa dhufuu danda'a. Abbaan mo'atu is not really that important. Wanni barbaachisu garuu paartiileen wal dorgomuu danda'an jiraachuu danda'uudha qaban. Filannoon sun kan nagayaa kan bilisaa ta'uu danda'uudha qaba. Kan bilisaa ta'uu kan nagayaa jechuun mormitoonnis paartiileen hundumtuu nagayaan dorgommii qofa osoo hin taane if jaaruu filannoo qopheessuu duula na filadhaa godhuu danda'uudha qaban. Kan bilisaa ta'uu danda'u nagaa ta'uu danda'a. Kan bilisaa ta'uudhaaf ammoo biyya keessaa fi biyya alaatiin kan to'atamu kan daawwatamu monitor godhamu ta'uu danda'uudha qaba. Wanni yeroo baay'ee filannoo keessatti hin kaane immoo ani gadi jabeessee namni keenya akka qabatu barbaadu filannoo wal dorgommii qabu ta'uu danda'uudha qaba. Beektaa biddeena gogaa fi biddeena xibsii qabu wal bira dorgomsiiftee wal dorgoman jechuu hin dandeessu beektaa. It has to be buffee san keessa wanni jiru sun wanna walitti dhiyaatu ta'uu danda'uudha qaba. Amma dura Mallas Zeenaa wanni inni godhaa ture maali? Ofii taphattoota dirree keessa galfata. Taphattoota warra mormitoota kaan miila cabsaa kaan miila ija haguugaa. Deeggartoota paartii kaanii dhoorgee deeggartoota ofii qofa achi keessa seensaa. Rifirii immoo yookiin immoo warra daanyaa immoo ka ofii filee achi kaaya. Suni filannoo miti. That's not an election. Filannoo miti suni. Choice. There has to be choice filannoon jiraachuudhaaf. Kanarraa kaanee haalli ittiin deemamuu qabu maali? Wanni KFO'nis ta'e KFO qofa osoo hin ta'in walitti jabaatanii paartiin Oromoo qofa osoo hin ta'in paartiileen mormitootaa jabaatanii bahuuni bu'aa hedduu qaba. Tokko paartiin biyya bulchaa jiru suni
akka filannoo sanii nanne godha. Maaliif paartiin jabaan jiraate jechuun paartiin mormituu jabaan jiraate jechuun hireen isaan hatuudhaaf qaban ni xiqqaata. Fakkeenyaaf filannoon 2005 sayyoo fudhattan taate warri qirjitillee warri maal jedhama yeroo san UDF jedhamu sunilleen hamma tokko jabaa waan turaniif hatulleen baay'ee tulfaatee ture Ihaadegitti erga hatellee ittiin bahu baay'ee rakkate. Barana itti aanu kana garuu kana daran cimanii deemuu danda'uu qaban. Yeroo ammaatti charm offensive waan jedhamu tokko taphatu jirtu opinion. Asiinis waan uummata gammachiisu tokko waan mul'ataa tokko waan garuu hidda hin qabne. Abaaboo hidda hin qabne kan boru qooru namatti kennaa jirtu opinion. Abaaboo murama kan boru goggogu. Uummanni Oromoo kan barbaadu biqiltuu hiddisi dimokiraasii gada haba qaalamtee hiddisi gadi fagoo taate kan boru daraarte consolidation reefu jennuun san firii uummataa kennuu dandeessu. Qaarii uummanni agarraa waggaa 50-60 godhe kana bakkaan gahuu dandeessu isa barbaachisa uummanni. Kana gochuu irratti tapha tactical taate asiin waa xiqqoo asiin achiin kukutanii uummata gammachiisuudhaaf deeman kana miti kan barbaachisu. Ani wanni allammii teenyatti wayii waaddu. Warra OPDO keessa jiranittillee warra KFO keessa jiranittillee warra jidduu jiru kanattillee hubadhaa. Misteekii amma dura dogongoroota amma dura goone 74-75-91-92 goone amma yoo irra kan deemnu taate akka sabaattis akka biyyaattis qilee keessaa bahuu hin dandeenye keesseen. Qilee sanitti immoo kokkolfaa itti deemaa jirra. Bishaan yoo nama nyaatu jedhani kokkofalchiisaas hin deema. Kokkofalchiisaas hin deema. Euphoriyaan yeroo ammaa kun charm offensive OPDO'n godhaa jirtu kuni kokkofalchiisaa qilatti nu galcha. Kanaaf warri OPDO'llee tapha akkanaa kana dhiisanii saffisaan heerota seerota gochoota sirna dimokiraasii gufuu ta'an sirna abbaa irreetiif utubaa ta'an san kaasuu danda'uudha qaban. Warri KFO'llee cal'isanii taa'anii looka. Akka duritti ciisanii gaafa filannoon ji'a lama gahee ka'anii ani kaadhimamaa kanan qaba jechuun hin hojjetu. Siyaasaan Oromoo siyaasaa maglacaa ibsa ejjennoo bira dabartee qabdi. KFO qofa miti. Paartiileen maqaa Oromootiin socho'an kamiyyuu akka duritti ibsa ejjennootiin deemuu hin qabanii halkanii guyyaa hojjechuu qabanii tarsiimoo mo'ataa qopheeffachuu qabanii miseensa kaadhimamaa jajjaba imaammata dorgommiidhaaf isaan geessisu jaarrachuu danda'uu qabanii kana yoo kan godhan taate biyya san kufaatirraa hambisu gaaga'amaa fi jeequmsa uumamuu danda'u hanqisu. Maaliif ittaana? Look, biitti suni filannoon itti aanu kun hatamnaan biyyi suni akka hin fayyinetti kufti. Filannoon itti aanu gonkumaa hatamuu qabu. Filannoon itti aanu filannoo bilisaatii fi dimokiraatawaa ta'uu danda'uu qaba. Gara sirna dimokiraatiitti ce'uu danda'uu qabna. Yookaan Oromoon ufumaa wal nyaattee biyyi sun ufumaa wal nyaattee yookiin wayyaaneen as deebitee aangoo qabatti yookiin immoo biyyi sun addaan facaati. Kana hunda hanqisuudhaaf gara sirna filannoo bilisaatitti nagayaatitti fi wal dorgommii qabuutitti amma qofa osoo hin taane sila ji'a 4 dura eegaluu qaba ture ammarraa irratti hojjechuu danda'uu qabanii kan jedhuun dhaamsa dabarsan. Kolega, wanti nuyi har'a irratti mari'annu kanuma irratti goolabama. Daawwattoota keenya qophii keenya har'aa keessatti qabsoo Oromootii fi sadarkaatti aanu jedhu jalatti wantoota mari'ataa turre asuma irratti xumurra. Mata duree kana jalatti qabsoon Oromoo amma dhaabbiin isaa maal fakkaata yookaan immoo poostiriin isaa maal fakkaata mata duree jedhu jalatti sabtaayitilee chuukooti. Wantoota as dhiyeenyatti ta'an keessa deebinee ilaaluudhaani qabsoon Oromoo bifa maalii akka qabate sakattaanee dubbachuudhaaf yaalii goone. Mata dureen keenya kanuma jalatti immoo isuma guddaa kana jalatti lammata irratti wanti nuyi haasofne qormaanninii fi egereen qabsoo uummata Oromoo maal fakkaata kan jedhu haalota amma jiran irraa kaaneetu haasa'uudhaaf yaalii godhaa turre. Xumura irratti immoo hojiin nurra jiru maal fakkaata jenne dhimma paartilee mormitootaa keessumatti iyyuu paartiiwwan Oromoo fakkeenya godhanneetu haasa'aa turre. Waan nu daawwattanii fi baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Har'anaa wajjiniin haasa'aa kan turanii dhimma kanarratti Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi Jawaar Mohammadii ogeessa teeknikaa keenya immoo yeroo dheeraa nu wajjiniin taa'ee kan nu tajaajile Farhaan Abdulsalaamii hundi keessan iyyuu galatoomaan isiniin jedha. Sagantaan keenya sumarratti xumurama. Nagaadhaan tura.